Yooyyaa ashamaa akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo guyyaan har'aa kun muddee 19 barree 2020 guyyaan kun saftii yookaan ammoo sanbata diqqaa odeeffannoo sa'aatii kanaaf qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamne jirra. Warri odeeffannoo kanaaf as dhuftanii akkuma yeroo cufaa isin galateeffannoo ammallee hedduu isin galateeffachuu barbaannaa ulfaadhaa isiniin jenna. Warri biraa odeeffannoo kan dhagahuu qabaa yookaan ammoo odeeffannoo kan argachuu qabaa jettanii yaaddan yoo taate odeeffannoo kana faffacaasaa waliin nu gahaa isiniin jenna. Odeeffannoo sa'aatii ammaan tana isinii dabarsaa deemnu keessatti wantoota hedduu mata duree godhannee isin biraan gahuu dhufnu isaan keessa adda durummaan wanni isinii finnu duula tiwiitarii Oromoon itti jirtu isin biraan gahuu deemna. Suniin durattu mee waa takka lama sirreeffannee achiin duubattu gara duula kanatti deemna. Warri karaa tiwiitariitii fi feesbuukiitii fi yuutuubiitiin nu hordofaa jirtanii qoqoodaa faffacaasaa waliin nu gahaa isiniin jechuu barbaada. Waa takka lama naa obsa. Duula tiwiitarii wajjin godhuu deemna. Duula tiwiitarii kun dhumachuu fi sa'aatii lamattuu hafaa mee qophaa'aa na eegaa. Warri duula tiwiitarii keessattuu hirmaachuu barbaadan yookaan ammoo irrattuu hirmaachuu barbaadan na eegaa. Duula tiwiitarii akkamiin akka salphaattu akka gootanii isin garsiisuu deemna. Duula tiwiitarii kana bifa salphaa taheen haala godhamuu danda'uun yookaan ammoo haala geggeessuu dandeenyuun goona wajjumaan duuli kun akka malee barbaachisaadha. Waraana Itoophiyaa fi Suudaan irratti odeeffannoo qabnullee isin biraan gahuu deemna. Iccitii walgahii biltsiginnaa Finfinnee isin biraan gahuu deemna. Walgahiin biltsiginnaa ka guyyaa lamaa fi geggeeffame dhumatee jira. Oppiidiyoon dhugumattu biltsiginnaa keessatti gatii waan takka akka hin qabne mul'istee jirti. Biltsiginnaan Amaaraatii fi biltsiginnaan Oromiyaa ibiddaa fi cidii warri wajjin deemuu hin dandeenye. Odeeffannoo kan maalii fi akkasittuu jennee kaa jedhu odeeffannoo dabalataa isin biraan gahuu deemna. Dhimmi walqaayitii ka'ee jira, dhimmi raayyaa ka'ee jira, dhimmi tsegadee ka'ee jira. Warri Amaaraa ammoo waan isaan lafarratti godhaa jiranittuu jira. Murtii achi gubbaattuu darbettuu jira. Waa hedduu odeeffannoon isin biraan gahuu deemnu. Isin warri nu daawwachuuf asittuu argamtan hedduu galatooma ulfaadhaa isiniin jecha namni biraa akka dhagahu qoqoodaa faffacaasaa waliin nu gahaa isiniin jechuu barbaanna. Duulii kennan ka tiwiitarii ammaan tanirraa kaasee isin agarsiisuu deemna. Duuli tiwiitarii sa'aatii lamattuu hafaa sa'aatii lamaanaaf kan keessattuu warri waan kanan wajjin daawwattanii akka duula tiwiitarii irrattuu hirmaattanii nu gargaartanii isinitti himuu barbaada. Daqiiqa 5 jalqabaa duula tiwiitarii irrattuu fixuu barbaada. Namni hundinuyyuu jalqaba kan nu daawwachaa jirtanii oromocause.org deemaa banadha. oromocause.org oromocause.org akkuma barreessu kanattu barreessa. oromocause.org yookaan www.oromocause.org barreeffatanii achiin dubattu eegii oromocause.org barreessitanii wanni kunini akkanattu isin fida. Fuula gos kanaa irra isin fida. Fuula inni isin fide kan argaa jirtanii? Waan inni isin fide kana argaa jirtanii? Na waliin jirtu? Fuula inni isin garsiise kana yoo argaa jiraattan natti himaa. Fuula kan argaa jirtanii? Asiin dubattu eegi as dhuftaniin dubattu tiwiitii godhuu deemna. Tiwiitarii keessan loogiin godhaa. Tiwiitarii keessan loogiin godhaa. Tiwiitii wajjin goona. Asiin dubattu suuraan kunini fuulli kun akkanatti isinii baya Oromo Cause'n Oromo Protest leeyoo deemtanii websaayitiin sulleen hin qaba. Akkanattu isinii baya laala. Akkanattu baya fuulli kunin. Duula tiwiitarii godhuu feetanii tiwiitii godhuu feetanii hidhamtoota siyaasaa Oromootiif sagalee ta'uu barbaaddanii Jawaar Mohammadiifaaf sagalee ta'uu barbaaddanii duula kanarrattuu akkan wajjin hirmaattan barbaanna. Ammaan tanirra kaastanii oromocause.org minuu barreessaa. Daqiiqa lamaan tokko asirra turra. oromocause.org duulli tiwiitarii kun bifa gaariin deemaa jira garuu haga barbaadame hin dhaqqabne. Haga barbaadame hin dhaqqabne. Haga barbaadame akka inni dhaqqabuuf sa'aatii lamaan gadafte kan keessatti waan godhuu qabnutu jira. Sa'aatii lamaan gadafte kan keessatti waan godhuu qabnu. Waan salphaadha isin garsiisuu deema. Waan godhuu qabnu waan salphaa godhuu deemna. Asiin duubattu
fuulli kunini akkanattu isinii bahuu qaba. Akkanattu isinii bahuu qaba. Yoo kun akkanattu isinii baheen duubattu, yoo kun akkana isinii baheen duubattu, waan isin gootan akkasan tiwiitii gootan isin garsiisuu barbaanne namni hundinuu bakka tokko akka inni jiruu fi isin eegaa jirra. Daawwattoota kennaa asiin baatanii jirtanii tiwiitaa goonuti wajjin. Akkanatti dhufeeni asiin dubattu armi tuqaa. Duulii tiwiitarii kun kana free all political prisoners in Ethiopia. Hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa keessaa cufaayyuu gadhiisaa. Duula tiwiitarii ka ammaan tana geggeeffamaa jiru. Haashtaagonni gurguddoon kunoo kana laala. Amma haashtaagonni kun duula tiwiitariiti ka godhu deemnu garuu akkamitti akka inni salphaatti godhame isin garsiisu deema. Asiin dubattu peejii keessan akkana dhuftanii tiwiitiin gos kanattu isinii qophaa'ee jira. Tiwiitii gos kanattu isinii qophaa'ee jira. Amma tiwiitii godhu deema. Ka jalqabaa Muhammad Abdurroo pilootikaa hidhamaan siyaasaa kaaba'oo bakka bu'ee Arsii keessatti filannoo fi dorgomuu danda'u hidhamee jira. Tiwiitii godha ammas. Tiwiitii godhee jira. Tiwiitii godhee jira. Gar tiwiitariitti nageessa. Tiwiitarii kiyya loogiin godhee jira. Argitanii? Tiwiit naaw godhee jira. Asiin dubattu ka ittaanu kana Abdii Raggaasaa tiwiit naaw bakka kan tuqa. Tiwiitarii nageessa jira. Tiwiit godhee jira. Abdii Raggaasaa bir darbee jira. Akkanumaan deema 170 ti 170 kan namni cuftinuu godhuu qaba. 170 tiwiitiin gara naannoo saniiti yoo 170 illee ta'uu baate namni kun cuftinuu tokkoon keessa deemee qofa tiwiit godhuudha. Laala tiwiit godha. Hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohammadiif sagalee ta'a. Baqqalaa Garbaaf sagalee ta'a. Abdii Raggaasaatiif sagalee ta'a. Yaazoo Kabbabaatiif sagalee ta'a. Gammachuu Admaasuutiif sagalee ta'a. Alamaayyoo Dhiirootiif sagalee ta'a. Tiwiit naaw qoftuudhaan bakki kan argitanii? Bakki jechuun sabaliisii yookaan guggeen jiru kana. Bakki kan qoftu quudha. Achiin duba tiwiit deemee jira. Loogiin godha tiwiitarii keessan. Jechuun paaswoordii fi wanni keessan akkaawuntii keessan itti barreessaa. Daawwit Abdataa gadhiifamuu jedha. Tiwiit naaw armi tuqa. Yoo anas tuqe deemee jira. Deeme tiwiit naaw Daawwit Abdataa itti deebi'a. Lammii beenyaa. Lammii beenyaa tuqaa jira. Tiwiit godhaa jira na wajjin godha isin. Lammii beenyaa tiwiit godhee jira. Na wajjin godhaa jirtanii? Na wajjin godhaa jirtanii? Lammii beenyaa tiwiit godhee jira. Olum deema. Inji daandii kunis hidhamee jira. Wanni isin godhuu qabdan jirtu free all political prisoners qaamni ittiin argamuu fi qabuuf EU in Ethiopia, State Department, Ministeera Haajaa Alaa Ingilizaa, State Department Ameerikaa, dhaabbata gargaarsa Ameerikaa, boordii filannoo Itoophiyaa, Komishinerii Gamtaa Awurooppaa, haashtaagiin isaa hundinuu kunoo kana barreeffamee jira. Isin waan tokko hin gootan. Tiwiit godha armi tuqee deemee jira. Tiwiit godha. Na wajjin godha. Haga ammaa namni godha nama akka malee xiqqaatedha. Nama baay'ee barbaanna. Nama hedduutu godhuu qaba. Waan kan tiwiit godha. Hidhamtoota siyaasatii fi sagalee ta'a. Warri waan kan qopheesse warra haga ammaa tiwiit godha hedduu galateeffachaa jira. Oromoon garuu miidiyaa hawaasummaa gubbaa jirtu akka malee xiqqoodha. Haga ammaa warri jechuun Oromoon guddoodha namni waan kan godha akka malee xiqqaadha. Kan caal dabaluu qaba. Kan caala tiwiitiin hedduun argamuu qaba. Kanaaf tiwiitii kana itti fuuftanii as oliin akkasumatti deemaa deemtanii tiwiit godhuudha. Bakki kan bulee kan arga lala biluu bulee kan tuquudha. Yoo sirratti tuqxanii hin ifa irra gorsan barreeffame kan jalsarrama. Tiwiit naaw Moo Abdiisaa Amaanuel Beekaa an kan hundaayyuu godhee jira. Irra deebisalleen godha. Isinilleen kan hundaa godha. 100 fi wahii kan hundaayyuu tokkoon keessa deemaa tiwiit godhaa. Yoo irratti hirmaattanii akka malee barbaachisaa hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa cufaayyuuf keessaa qaba. Ka Oromoo ta'anii dhimma Jawaar Mohammadii faati ka boordii filannoo Itoophiyaa saaxilu hidhamtoonni siyaasaa hunduu gad dhiifamanii jedhu waan akkasuuf keessaa qaba. Tiwiitiin kunini
dhibbi lama ka qophaa'e dhibbi lachuu godhuu qabdan dhibbi lachuu godhuu qabdan haga ammaa namni godhaa jiru ulfaadhaa garuu namni godhaa jiru hin geenne nama hedduu barbaadamaa tiwiitii kan irra deema namni kalee akkamiin tiwiitii goonaa jettanii nagafachaa turtan karaan isaa akkan salphaadhaa isin garsiifne jirra weebsaayitiin isan deemtan Oromoo Koos weebsaayitii jedhamu kana weebsaayitii Oromoo Koozii kan deemtanii Oromoo Koos jalatti isin barreessa jira weebsaayitii kan laala Oromoo Koos Oromoo Koos weebsaayitii isin barreessa jira oromokoos.com.org Oromoo Koos deemtanii achiin dubattu waan kan godhuu qabdan Oromoo Koos deemtanii waan kan irratti hirmaachuu qabdan achiin dubatti Oromoo Koos deemtanii weebsaayitiin sun akkanatti dhufaa jechuudha weebsaayitii isin akkanatti dhufe kana kuno weebsaayitiin ka fuula jalqaba gubbaa jiru hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa hunda gadhiisa akka jedhu asirra kiliik gootan irra deebi'ee agarsiisaa jira asirra kiliik eegii gootaniin dubattu gad deemtan akkas gad deemtanii achiin dubatti tiwiitiin 200 isinii qophaa'ee jira afaan ingiliishitiin maal jechuu qabdanii dhaamsii keessan eessattuu ergamuu deema qaamii itti ergamu jechuun qaamii itti dhimmi barreeffamuu qabu haashtaagiin ta'uu qabu wanni hundinuu isinii qophaa'ee jira kun jechuun nyaata qophaa'ee hojjatamee isaanii irra isinii kahanii qophaa'ee isinii dhufe afaan kaayyachuu qofa waan Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Abiy Ahmed jechuun Oromoo maal akka inni godhaa jiru aaraa jirtan guyyaa guddoo dallansuu qabdanii kanaaf tiwiitii kan godhuu waan dadhabdaniin sa'u nyaata qophaa'ee dhuuf kan afaan keewwadhaa quba kan qoftuttan waan kan qoftuttan achi deemu qof tiwiit naaw tarreen 200 mee 200 keessaa Yaasper Tasfaayee namni 199 godhe nu hin gargaarre jedhe 200 godhuu qabdanii 200 daqiiqaa 5 keessa godhuu dandeettanii barbaaddan takki gootan itti fuuftan addunyaa keessoo ayyee ittaanii boonsa bafiqaadu ittaanii hoo gadaa bultii ittaanii hoo Mo'aa Abdiisaa ittaanii hoo Amaanuel Beekaa ittaanii hoo boonsa Haayiluu tiwiit ittaanii hoo Abdii Kumsaa ittaanii hoo Abdii Gonochoo ittaanii hoo Yohaannis Naga'oo ittaanii hoo Daawit Mootummaa ittaanii hoo Oliiqaa Caalii ittaanii hoo akkasumaan deemaa 200 godhuu qabdanii Oromoo sagalee taawaa lakkoofsi kennu baay'inni kennam hiriira bayaa hin jirtanii Itoophiyaa keessa jechuun haashtaagonni kunini isinii barreeffamanii Oromoon jechuun tiwiit godhuu dadhabuun salphinnaa tiwiitiin kun sila miiliyoonii hedduu barreeffamuu qaba ammaan tan namni daawwachaa jirtan sagantaa kan nama 800tti daawwachaa jira tiwiitiin kun dabaluu qaba tiwiitii kan irratti hirmaachuu qabdanii duula tiwiitarii kan irratti hirmaachuu qabdanii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo hedduu isin galateeffannaa duula tiwiitii kan irratti nu wajjin hirmaadhaa waan godhuu qabdan nu godha duuli kun weebsaayitii kan irratti jechuun waan godhuu qabdanii yoo gootanii nu gargaartanii yoo waan kana nu gargaartan jechuun qabsoo Oromoo gargaartanii Jawaar Mohammad gargaartanii Baqqalaa Garbaa gargaartanii Abdii Raggaasaa gargaartanii hunda isaanuu gargaaraa jirtanii hidhamtoota siyaasaa gargaaraa jirtanii Abiy Ahmed saaxiluu deemtanii boordii filannoo kijibaa kana bakka filannoon hin jirrettu hidhamtoonni siyaasaa hidhamanii Itoophiyaa keessa filannoon dharaa hin barbaachisu filannoon dhugaa mariin haa godhamuu qabuuti hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamuu haa qabamuuti waan jedhu biltsiginnaan warri manidhaa jirtu arrabsaa jirti warri manidhaa jiru manidhaa keessattu warra ittisuu hin dandeenye yeroo ammaan tana dabaan hidhanii ammallee arrabsaa jiran arraba kan jechuun feesbuukii irratti waan isaan jedhanii hedduu argaa jirtanii taayee danda'a waan ni barreesse arguu dandeettanii hundu isaanii arrabsaa jiran aktivistoonni warra hidhanii arraba itti banaa jiranii kanaafuu isin warri waan kan hordofaa jirtanii warri waan kan daawwachaa jirtanii duula tiwiitarii kan gubbaattu hirmaadhaa duula tiwiitarii kanatti jechuun qooda fudhadhaa Oromoo bir dhaabadhaa wanni kun salphaa ta'uu argitanii jirtanii duuli tiwiitarii akka inni salphate duuli tiwiitarii kun akka inni salphate argitanii jirtanii duula tiwiitarii kana ammallee deebi'ee isa yaadachiisa deebi'ee isinitti himuu barbaada daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo tiwiitii godhaa jirtanii namni tiwiitii godhaa jirtanii akkamitti isinii deemaa jira akkamittuu jechuun tiwiitariin kun isinii galee jira warri karaa keessatti na bilbiltanii gaafii na gaafattanii gaafii na gaafachaa turtanii asirrattu barreessa dubbiin kun akkamitti deemaa jira ka jedhe tiwiitii 200 kana mee namni gootan shantam namirra gootan 100 namirra gootan maallaqa isin hin baasisu
kun mobaayilum keessan gubbaa jira. Waan godhaa jirtan nu barreessa goonee jirra bakka rakkoon isin qunname jechuun tiwiitarii banadha jalqaba. Tiwiitarii banadha. Tiwiitarii keessan ammoo loogiin godha paaswoordii fi akkaawuntii keessanitti naqa. Achiin dubattu bakka san deemtanii oromocoz.org deemtanii websaayitii kan qofa tuquudha. Websaayitii kan ammoo bakka kana Free All Political Prisoners in Ethiopia ka jedhu kana tuxxanii yoo tuxxaniin dubattu achiin dubattu waan akkana isinii baasa. Waan kana achiin dubattu tiwiit godhuu qofa. Tiwiit yoo asii tuxxaniin hin deema. Kaayittaan tuxxan hin deema. Peeji biraa tiwiitarii san geessanii tiwiit naaw. Wanni hundinuyyuu qajeelee sirraahee isinii ol kaa'amee jira. Akkasitti waan kan godha. Karaa Facebook irratti komentii warri barreessaa jirtanii haala akkamitti san qunnamaa jira. Facebook irra namni 542tu jira. Antiwiit godhaa jira. Roomaa Bulii hedduu si galateeffadha. Usman Ahmas jechuun waan agamma qopheessaa jirru siin galle eessan godhama. Websaayitii oromocoz.org jedhu barreessi. Bakka tiwiiti jedhu ka jalqaba bakka kan tuxxaa kuno ka jalqaba suura kan laale suura kan irratti tuqe achiin dubatti akkas ol deemi. Achiin duba tiwiitina waan jedhu kan laale Usman maqaan isaa eenyu jechuun Usman Ahmas. Okay, abbaa biyya gaafii qaba itti gaafiin kan kemaani Hussein Ahmed Jabaadha godhaa jirta Hussein. Godhaa jirta. Godhaa warri jirta menutti ma akkamiin akka isin deemaa jiru. Okay. Oromoo Walloo an kalee godheetu hunda goota jirta Oromoo Walloo. Yap Ahmedin Adam waanuma barreessu san tiwiit goota akkasuma akkinu barbaannu. Akki barbaadama akkas. Ayyee warri nu arrabsa yoo arrabii hojii isinii ta'e hojii godhadha. Tiwiitiin akkamitti deemaa jira? Itti deebina tiwiitii itti deebina tiwiit godha odeeffannoo isin biraan geennu kan hordofa. Tiwiit godha waan isiniif barreessuun kana hordofa. Oduu gaggabaabduu jidduun isinii dhiyeessuu deemna. Oduu kenna jidduun ammoo isinii tiwiit nu godha. Amma gara oduutu deemna. Tiwiitiin kun akka malee barbaachisaa. Oduu daawwachaa tiwiit godha. Ayyee waliigalle daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo. Hayyee odeeffannoo guyyaa kana garii isin biraan gahuu fi kunu ammaan tana gaddeebinee jirra. Duulii tiwiitarii ka miidiyaa hawaasummaa ka aktivistoonni Oromoo itti jiranii bifa oowwa taheenii gaggeeffamaa jira. Hirmaannanii haga nama barbaadamuu hin dhaqqabne. Kanaafuu tiwiitii 200 qopheeffame websaayitii oromocoz.org jedhamu irratti deema. Tiwiitii godha duula tiwiitarii hidhamtoota siyaasaa Oromoo bilisa baasisuu fi akkasumas filannoo kijiba mootummaan Itoophiyaa qopheessuu fi qophaa'ee kana hawaasa addunyaatiif saaxiluu irratti hirmaadha jechuudhaan qopheessitoonni duula kana yaada dhiyeessaa jiranii. Duulli kun akkaataa inni ittiin gaggeeffamu isinitti himnee jirra. Isinilleen duula kana irratti hirmaachuu akka qabdanii ka isinitti himuu barbaannu. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya ka duula miidiyaa hawaasummaa tiwiitarii birbaanee dabarree matoota oduu ka gaafa Afrikaa keessattuu ka Oromiyaatii fi Itoophiyaa irratti waan takka lama isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo sa'aatii kanaa isin biraan gahuu deemnu keessa mataa dureen guddaan nu filanne walgahii badhaadhinaa paartii jedhamu. Biltsiginnaa Itoophiyaa yookaan biltsiginnaa ka guyyaa lamaa fi gaggeeffame irratti waldhaba biltsiginnaa Amaaraatii fi Oromoo jidduutu kahee ka biltsiginnaan Oromiyaa hantuuta itti taatee keessaa baatee irra odeeffannoo jirtu isin biraan gahuu deemna. Haala waraana naannoo Tigraayitti waan gaggeeffamaa jirullee isin biraan gahuu deemna. Akkasumas haala naannoo Amaaraa daangaa gubbaa fi mootummaa Suudaan jidduutu jirullee odeeffannoo takka lama ka jirutu jira. Isin biraan gahuu deemna. Lafa irrattu naannoon Amaarii qabate keessattuu maaltu gaggeeffamaa jira ka jedhullee odeeffannoo ka isin biraan gahuu deemnu ta'uu asumaan isinitti himna. Odeeffannoon jalqabaa ka filanne gabaabduu waan taatee fi Suudaanii fi Itoophiyaan walitti garreeffachuun warra ammallee akkuma itti fufettu jira. Miidiyaaleen Suudaanii ammaan tana akka biyyittii weeraramteetii fi biyyittii of ittisuu qabdutti akkasitti gabaasa isaanii dhiyeessaa jiranii.
miidiyaan Itoophiyaa sila taananii miiraa jechuun waraana keessa jira naannoo Tigraay irratti waraana fudhatameen. Miidiyaan Suudaanii har'aa odeeffannoo dabarseenii Abdul Fattah al-Burhaanii hogganaanii waraana Suudaanii kakalee bakka Itoophiyaan waraana Suudaanitti jeesse daawwate lafa Suudaan taakkuu tokko dabarsinee Itoophiyaa hin kenninu Suudaanii haga dhiigii nama dhudhuma dhangala'utti birmadummaa isiitiif ni qabsoofti jechuudhaan dubbatee jira. Al-Burhaan yeroo ammaan kana raayyaan ittisa biyya Suudaanii meeshaan isaa barbaachisuu fi deeggarsiis barbaachisu hundinuyyuu mootummaa Suudaaniitiin kennamee fi waraanii dabalataa gara daangaa Suudaanii baha Suudaan ka jirtu kutaa bulchiinsa Al-Gaadaariifittu akka gaggeeffamu ka dubbate. Al-Burhaanii ajaja baha Suudaanii Al-Gaadaarii fi wayita daawwatetti gochi gantummaa Itoophiyaan biyyan ollaa jennee nurratti goote uummatni Suudaanii yoomillee hin dagatu jechuudhaan dubbatee jira. Suudaanii yeroo ammaan tana lafa ofii hunda kabachiisaa jirti birmadummaa taakkuu tokko dabarsee hin jirtu jechuudhaan Al-Burhaanii dubbatee jira. Abdallaa Hamduuk illeen ibsuma wal fakkaata gadda qabu ibsatee jira. Mootummaan Misriilleen dhimma kanarratti jechuun gadda qabu ibsatee mootummaa Suudaan wajjin akka dhaabbatu ibsatee gargaarsa barbaadan hunda yeroo kamittuu isin dhiyeessuu dandeenya jedhee jira. Kanarratti ammoo gurmuun biyyoota Araballeen walgahii hatattama ta'uu akka inni danda'amu ka dubbatamee jiru kanattu jira. Walitti bu'iinsi Itoophiyaatii fi Suudaaniis akkasumas waraanni naannoo Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru mata duree walgahii biyyoota gaafa Afrikaa ka Igaadii akka inni ta'uu deemu ka dubbatamu. Igaadii walgahii isaa ka hatattama borittuu yaammatee walgahii kan gubbaattu ajandaan yookaan ammoo mata dureen marii fi qophaa'ee waraana naannoo Tigraay irrattu gaggeeffamaa jiru akka ta'e ka dubbatame. Walgahiin kun akka inni gaggeeffame ka yaamicha dhiyeesse muummicha ministeera Suudaanii Abdallaa Hamduukitti ture gaafa torbaan kana keessatti guyyaa wiixataa Finfinneen bahee dhimma kanarrattu Abiyyi waliigallee jira jechuudhaan himala isaa yookaan ammoo daawwannaa isaa ka guyyaa 2 sa'aatii 2tti deebisee magaalaa Finfinnee keessa daddafee bahuun isaa qabafamee jira. Walgahiin ammaan tana ka Igaadii ka gaggeeffamu kun magaalaa guddittii biyya Jibuutii keessattuu akka inni gaggeeffamu ka dhagame. Walgahii kan gubbaatti waraanni naannoo Tigraayitii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduutti deddeemaa jiru mata duree tahee araaraa fi haala gargaarsa namoomaa ittiin dhiyeessuu danda'amu irrattu ka mari'atamu tahuun dubbatamee jira. Walgahiin Igaadii 38ffaa jedhame kun achittuu gaggeeffamuu fi ammaan tana waraana Tigraayitiin duubattu rakkooleen gurguddoon gaafa Afrikaa keessattuu dhalattee jirti. Igaadii rakkoolee gurguddoo kan irratti xiyyeeffate akka inni mari'atamu dubbata sun keessa tokkini yeroo ammaan tana walitti gaarreeffannaa Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti dhalate ka Itoophiyaan waraana Suudaan nama 4 ijjeeste 12 madeeste dhimma mata duree guddaa akka inni ta'u ka dubbatamu. Biyyoonni lamaan kunis waldhabaa naannoo isaanii kana akka karaa nagaatiin furatanu Igaadii gaafachuu akka inni deemu ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo waldhabni ammaan tana Suudaanii fi Soomaaliyaa jidduutti gaggeeffamaa jiru ka dippiloomaasiillee mata duree Igaadii akka inni ta'u ka dubbatamaa jiru. Suudaanii Soomaaliyaan dippiloomaatota ishii ka biyya keenyatti baafattoo taate dippiloomaatota keenyallee ariitee jirti. Keenyanis tarkaanfii wal fakkaataa fudhattee jirti. Igaadii dhimmoota hedduu irratti walaasaa'u akka inni deemu ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo dhimma Suudaanii irra amma gara walgahii biltsiginnaattu isinii geessa. Walgahiin biltsiginnaa guyyaa 2 fi magaalaa Finfinnee keessattuu waliin gaggeeffamee ture. Walgahii kana jechuun odeeffannoo maddeen Oromootii fi maddeen Amaaraa irraa nu argamte wal birattuu qindeessinee isin biraan gahuu barbaanna. Odeeffannoo maddeen kun lamaan baasanii jiran akka jedhamutti walgahiin biltsiginnaa guyyaa 2 fi gaggeeffame kun walgahii osoo hin taane arraba ture. Arraba ka arrabse ka dhaadatu biltsiginnaa Amaaraati. Walgahii kan gubbaattu wantoota isaan irratti walii galanii biltsiginnaan dhaabbati biltsiginnaa ibsa ejjannoo baasee jira. Ibsa ejjannoo biltsiginnaan baase kayyoo barbaadanii feesbuukii fi akkasumas karaa miidiyaa hawaasummaatii fi karaa miidiyaalee Itoophiyaa faana waaltaa fi ኢቲቪን ሁንዱን ቀባቴ ባሄጅራ ኦቢኤን የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለሁለት ቀናት ሲያካሂድ የቆየውን መደበኛ ስብሰባ አጠናቀቀ ጀቹዳኒ ኤብሳ ባሰኒ ጅራኒ ኤብሳ ኢሳም ባሰኒ ጅራን ካን ኬሰቲ ብልጽግና ዋን ጀደ ገጋባብዱት ኢስኒት ሙዴማ ኢትዮጵያ ረኮ ባላ ብትናው ረደንደመተኒ ጅራኒ ረኮ ባላ ብትናው ከደንደመተኒ ጁንታ ወያኔ ሞዋቹኒ ጁንታ ወያኔ ሞዋኔ ከነቱ ጋማድኔ ታውን ቀብኑ ህዩማል አከሱመ በለሱ ቀባቹ ቀብና ከናፊ ብያሰን ኬሰቱ
biyya naannoo Tigraay keessatti naannoo Tigraay uummata miidhamsuun gargaarsa namoomaa daddafanii akka dhaqqabsuu danda'anii jiruun akka bakka ofiitti deebitu biltsiginnaanii kan irratti hojjetaa jiranii dubbatanii jiranii ammaan tana ka jirtu federeeshinii kan irratti waliigallee jirraa jedhee biltsiginnaan ibsi baasee jira. Gaafileen jechuun eenyummaa akka gaafatamu karaa sirrii ta'ee fi karaa haqaatiin akka deebii argatu irratti hojjannaa jiranii. Ajjecha uummata nagaa irratti bakka daddatu dhalachaa jiru waliin dhaabnaa jiranii. Filannoo dhuftu gubbaalletti biltsiginnaanii filannoon bilisaa fi dimokiraasawaa ta'u akka inni godhamu irrattu hirmaannee filannoon bilisaatii fi walabummaa qabu akka inni geggeeffamu goonaa jedhanii ibsi baasanii jiranii. Kun ibsa biltsiginnaati kan miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa hundarra dhaga'uu dandeettanii garuu sanii miti. Kun inni ibsa fakkeessa irra dibaadha. Keessi isaa summiidha akkuma artistiin jedhee keessi isaa jechuun wanni isaan wal haasanii wanni isaan wal dubbatanii waan kana miti wanni isaan wal haasanii irratti wal dubbatanii maali ka jedhu odeeffannoo isin biraanii gahuu deemna. Odeeffannoon biltsiginnaanii walgahii Finfinnee guyyaa 2 godhattu kana biltsiginnaan Amaaraa guutatee dhufe bombii darbachuu qabu hundaayyuu rasaasa darbachuu qabu takka hin hambifanne biltsiginnaan kunini tokkoffaa waan ammaan tana waraana naannoo Tigraay geggeessamu kana irrattu mataa duree godhatee waraanni naannoo Tigraay kunini injifannoo Amaaraatiin akka inni dhufe injifannoon kunini akka beekamtii hin kennaminii fi dubbatee jira. Lafa Amaarii deeffatee ka naannoo Tigraay irrattu mootummaan Abiy Ahmedii beekamtii hin kenninee fi lafti kun akka deebituuf hin barbaanne biltsiginnaan jechuun ilaalcha sirna federeeshinii ka heeraa ka qabu kan gubbaattu ilaalchisaa qulqulleessee laf kaayaa hin jiru. Amaarii bakkisaa malu hin arganne ajjechaan bakka dadda jiru hin dhaabbanne mootummaan Abiy Ahmedii jechuun keessattuu biltsiginnaa Oromiyaa maqaa hin dhoofne malee arraba isaan ashmuriidhaan arrabsu tuttuquu hedduu dubbaataa arrabsa akka turanii kadhagame warri Amaaraa kanirraa bayanii biltsiginnaan yoo gaafilee Amaaraa hin deebisne taanaan biltsiginnaa keessa baanee nu akka Amaarattu gurmoofna akka Amaarattu ijaaramna maqaa Itoophiyaatiin deemna malee mana kijiba kan waliin jaarra jechuudhani bobaa jalattu behertenyaa baattanii maqaa Itoophiyaatiin nu sobuun hin taatu waan jedhu lolaa turanii yaa'ii guddaa godhan achittu jechuun dubbii guddaa godhanii isin maqaa Itoophiyaatiin wanni tatammaal isin tareenyaadha isin beekamtii Amaaraaf hin kennitanii qabsoo Amaaraa jajjabeessaa hin jirtanii milishaan Amaaraa tiineeg mo'achuu irratti yookaan hiwwahaat jechuun mo'achuu irratti beekamtii nuu kennaa hin jirtanii jechuudhani warri Amaaraa kan dhufe dubbii gurguddaa godhatanii biltsiginnaa Oromiyaa kana baalaataraa akka inni ta'e warri dandeettii hin qabne warra ogummaa hin qabne warra hayyummaa hin qabne otoo isaanii Itoophiyaa biyyi bulchaa jiranii lammiileen nagaa bakka hundattuu Amaarii ijjeefamaa biyyittii diigamaa akka jirtu dippiloomaasiitiif karaa hundaaniyyuu kufaatii warra akka inni ta'e ka dubbatame warri OPDO ka feesbuukii gubbaattuu dhaadachaa bayanii biltsiginnaan Oromoo takkalleen waa takka hin jenne. Warri hundinuu jechuun akka saree mo'atamtee miila jidduu eegee keewwatanii riphanii waa takka dubbachuu hin dandeenye akkasittuu jechuun warri Amaaraa irrattu salphise. Biltsiginnaan Oromiyaa gaafilee Oromoo ka bu'uura ta'anii afaan Oromoo afaan federaalii godhu gaafilee jechuun abbaa biyyummaa Oromiyaa Finfinnee irrattu gaafii misooma haa taatuti gaafii dinagdee haa taatu gaafii hariiroo hawaasummaa gaafii hariiroo biyya alaa gaafii jechuun guddina gaafii jechuun qoodamiinsa aangoo biirokraasii biyyi sun jijjiiru gaafii uummatni Oromoo gaafatu takkallee deebistee arguu yookaan ammoo falmii godhuu hin dandeenye akkasittuu warri jechuun Amaaraa gaafilee ciccimaa gaafatee gaafiin sun jechuun irra wanni taate nama OPDO keessa nama tokko qofattuyyuu dubbatee sunilleen dhimma jechuun lafa irrattu walqaa'itii fi tsegadee fi akkasumas raayyaa nu deebisa yoo jettanii nulleen lafa guddoo qabna raayyaa deeffachuu dandeenya waldoo deeffachuu dandeenya Finfinneen Oromiyaaf deebitu Dirreedhaawwan Oromiyaaf deebitu jennee iyyuu dandeenya yoo keessa waca barbaanne waca dhiisa jedhe nam tokko qofattu dubbate suni alatti warri biltsiginnaa Oromiyaa ka hojii raawwachiistu jedhame Abiy Ahmedii haa ta'uuti warri achi keessa jiru Shimallis Abdiisaatiif Addisuu Araggaa takka jechuun ka dubbatanii warra Amaaraa dura dhaabbachuu danda'anii jiranii Amaarii akkasirrattuu dhaaddatee biyya kan walii bulchuu hin dandeenyu gargari deemuu qabnaa jechuudhaan akkasitti dubbatanii jiranii biltsiginna jechuun warri jechuun adeemsi falaasamni isaayyuu gar tokko hin deebine
warra addunyaa lamatti walitti dhufne uummata Itoophiyaatii fi uummata Amaaraa kijibaa jirra. Uummata keenya manach kijibu yookaan shanaggaluu hin barbaannu fakkeessuu hin barbaannu jechaa jiranii uummati addunyaa lama waliin deemuu hin danda'u. Addunyaan isaa addunyaa gara garaati. Ri'oote alem yookaan ammoo falaasamni addunyaa kana kan qabnu duddaa gara jechuudhaan warri Amaaraa Abiy Ahmed maqaa bilisiginnaa Itoophiyaa jedhee Itoophiyaa faarsee kaffitaa deebisan jedhu warri inni boba jalattu baatee deemu warra Amaaraa ijjeesisu warra Amaaraa fixu warra jechuun Itoophiyaa diigu warra behertenyaati warra Finfinneen Keenya jedhu warra Baalataraati warra jechuun Finfinnee saamsisuu jedhanii inumaayyuu akkasitti dhiyeessanii achiin duubattu bilisiginnaan Oromiyaa waa takka dubbachuu hin dandeenye akkuma ibidda dhadhaa bu'ee baqanii hafanii garii rifatanii wanni beektaa Amaarinya yoo dubbatan Amaarinyaan warra Amaaraa kanatti turre beeka afaan warra dubbatanii wanni Ingilishii miti afaan Oromootiin hin dubbattu bilisiginnaan filuensiin afaan iddeen hin barbaachisa beekumsi Itoophiyaa keessatti afaan Amaariffaa akka gaarii dubbachuudha qaroomii Itoophiyaa keessattuu afaan Amaariffaa dubbachuudha Amaaraaf ammoo qaroomii Amaariffaa fi Ingilishii dubbachuudha. Oromoon ammoo jechuun Amaaraa ta'uu fi warri akka bilisiginnaa konfiidensii hin qabne kun Abiyyi waan darbe Abiyyi ammoo waan warri jira kan hundaayyuu tamana achiin dubattu bilisiginnaan Benishaanguliitii fi bilisiginnaan Afariitii fi bilisiginnaan Somaalee dabara isaanii eegatanii ka'anii bilisiginnaan Benishaanguli kanaan durallee bilisiginnaa Amaaraa irratti yaada isiin dhiyeessitee dubbatanii jiranii namtichi bakka bu'aan bilisiginnaa Benishaangul ka'ee dubbate innante yoo alikoch ammallee Itoophiyaan nu malee hin jirtu jettanii uummata Benishaanguliitiin soobella jettanii nam nyaate nuun jettanii Itoophiyaa gos kamii ijaartanii Itoophiyaa isan keessattuu nam taatanii nu bineensi taanii nam nyaannu Itoophiyaan isin jaaruu barbaaddan kana maqaa Itoophiyaa daawwattan malee yoo gubbaan keessan akkan isan laalan Itoophiyaadhanii yoo ammoo akkas isan quncisanii isin jechuun behertenya Amaaraati. Afaan kamiinuu namatti dubbattanii hardhalle janan Benishaangul ristii kenna Metekkel ristii kenna asoosan maali jenne isanii isin bakkitti dhaabbattan hin qabdanii bakkitti dhaabbattan hin qabdanii isin walqixxummaa Itoophiyaatti hin beektanii nu namaayyuu nun seetanii waanuma isin dhiyoo kan barreessan ibsi keessan tokko tokkoon isin dubbisaa deemna isin warra jechuun wahalikki jechuun nun darbee har'a jechuun afaan naftanyaa afaan koloniyaalistii dubbattanii isin warra gosa kanattiyyuu amma Itoophiyaa bulchuu deemaa nun jedha. Isini ka bulguu nu godhe akka keessanitti nu Benishaangul ummati kun bulguudha nama nyaanna Itoophiyaa ka qaroomsu Itoophiyaa ka qabatee ittiin deemu ummata Amaaraa nuun jettanii Itoophiyaa nuun jettan malee isin Amaaraallee keessa isin zereenyaallee keessa zereenya baddu zereenya hamtu kanama mo'attee nama wajjin hin jiraanne kanama balleessuu barbaadan jechuudhani warri jechuun Benishaangul Gumuzii warri Benishaangul Gumuzii xiqqaan kunini akka malee dura dhaabbatanii lolaa turanii warri Benishaangul Gumuz ibsa warri Amaaraa baase kan naannoo keessa weerarraa jedhuuni ka Benishaangul garbicha gurraachittiin jedhu sani warri qaroomina hin qabne warra haalii hojii warra duubatti hafa warra jechuun wahin baratini ka jedhuuni warra Amaarii barsiisee galatii jechuun harree dhiitichaa jedhe ibsi baase sanii fi akkasumas nama nyaatan jedhe miidiyaa keessan gubbaatti Benishaangul nama nyaatan nuun jettanii har walga'iin wajjin taa'aa jirtanii Benishaangul bulgu nuun jettanii bilisiginnaa Itoophiyaa jettanii Itoophiyaan isin yaaddan sun nuufaadha beekan nama isin wajjin taa'ee mari'achaa jiru nuu kan nama nyaatu ma isin hin nyaanne fedhanii akkasittuu warri Benishaangul kaasee dubbatee jennaan achiin dubatti dubbiin oowwitee warri Afarii irraa fuudhee bilisiginnaa Amaaraa irratti dubbiin keessan kun hin dhaabbattu humni keessanii liyyuu haayilii fi akkasumas saamicha lafa Afarii barbaaddanii Tigraahittu afarsaamaa ture ammaan tan dabareen ka Amaaraa jettanii nu saamuu barbaaddanii hariiroo Itoophiyummaa keessan waliin hin qabdanii maqaa balleessi hagami wajjin gootanii waan Itoophiyaa keessa jijjiiramduuf kana ummati Afarii kamuu caalaa gatii itti baasee jira garuu har'allee Afar akka namatti beekamee hin jiru Afarii yeroo hundaayyuu jechuun akka wantiitu ashaangulliitii godhachuu barbaaddanii Itoophiyaa isin deebistanirraa kun waan guddoo dubbata duulii maqaa balleessi kan isin Afar irratti banaa jirtanii Itoophiyummaan nu achi hin jirtu kan meeshaa ta'aa nu tajaajila jettanii Afarii waan kana hin fudhatu jechuudhani warri Afarii dubbate warri Afarii akkas dubbatee gaafii lafa fudhachuu kana yoo gaafii federeeshinii humnaan deegdanii walqaayiti isinii kennine tsegeda isinii kennine raayyaa isinii kennine boriyoo waan biraa Afarillee barbaannaa jettanii dhuftanii borillee Afarillee fudhachuu deemna humni qabna faannoo qabna jettanii kun akkamiin ta'uu danda'a Itoophiyaa keessattuu heera kanaan bullaa jechaa jirtanii seera kanaan bullaa jechaa jirtanii adeemseeraan deemtanii adeemsa humnattu deemtanii humnaan nan balleessine waan feene godhannaa jettanii akkamiin ta'uu danda'a nu Itoophiyaa mirgi sabaa fi sablammii keessattuu kabajamu Itoophiyaa heerii keessattuu kabajamu olaantummaan seerii keessattuu kabajamu barbaanna
haala adeemsa humna hin barbaannu adeemsa humna kanaanii dadhaba laafa mirgin argatu wanni isin godhaa deemtan juntaa balleessine jennu suni akkuma juntaa ta'uutu jirtanii akkuma warra Tigraay abbaa irree abbaa humnaatii fi abbaa garaa ta'uu deemtanii haalii kun nu hin baasu jechuudhaanii dubbatanii jiranii yookaan wanni isin warra Tigraay ka humnaa lolle cabsine jettanii dhaadatanii fa seeratti namanne maani seerii akkasii ka isin humnaan deemtanii ka abbaa feetan itti cabsine jettan wabii waan tokko nu hin kennu nu akka uummata Affaaritti taanani heerii kanaan dura hojii irra ooles heerattu rakkoo qaba osoo hin taane hojmaata isatti hojii isatti rakkoo qaba heerii kun sirriitti hojii irra ooluu qaba jennee falmanne malee heera kan jijjiiruu qaba jennee falmachaa hin jirru heerii kun badee barbadaahuu qabna Itoophiyaan gosa durii Affaar bakka shanitti qoodamtu Itoophiyaan Affaar Kiflaagarii Eertiraa jal turte ka Walloo jal turte ka Shawaa jal turte ka Harargee jal turte Affaariin gosa kana jechuun dubbata Moraas Gezii Asabii Diradaawaa maali jennu qoodam Affaariin bakka shanii jahattu qoodame hin jiru jechuudhaani warri Affaar akka malee dubbatanii warri Affaar lolanii gaafin daangaa ofii humnaan deeffachuu ka heera humnaan cabsuu kun yoo amma jalqabne Amaaraa hayyamne bakki inni itti dhaabbatu hin jiru jechuudha warri Affaar lola guddaa falmi guddaa godhanii achiin dubatti Mustafee Umaritti dubbatee ka Somaalee Mustafee Umarii ka Amaarii Faarsaa bahee Mustafee Umarii ka warri jechuun Itoophiyaan jechuun kanaan durattu kallattii shaniidhaan nu dhaabachuu qabdi maayikalaawii Itoophiyaa Misraaq Itoophiyaa Miraab Itoophiyaa Semeen Itoophiyaa Deebub Itoophiyaa jiran Mustafee Umar ka warri akka malee faarsaa ture innis kahee biltsiginnaa Somaalii bakka bu'uun dubbate biltsiginnaa Somaalii yoo bakka bu'uun dubbate warra Amaaraa maqaa hin dhoofne malee waa'ee federeeshinii dubbate federeeshiniin ammaan tanaa kunin itti fufsiisuun wabii uummata Somaaleeti. Uummati Somaalee kana ka caalu filannoo waan tokko filannoo bira ammaan tanattu argaa hin jiru. Yoo federeeshiniin kun haa jijjiiramulle jedham waliigaltiilee sabaa fi sablammiitiin jijjiiramaa malee humnaan hin jijjiiramu lafti fudhatamullee lafti humnaan hin jijjiiramullee hin jiru. Federeeshiniin kunin ka sabaa fi sablammiiti sabaaf sablammiin waliigalteeni jijjiiruu qaba sabaa fi sablammiini waliigalteedhaan waa hundeessuu dandayaa jechuudhaan dubbatamee akkasittu jechuun warri wanni jedhe federeeshiniin sabdaneessa ka dhugaa akka dhufu ummati Somaalii ni qabsaawaa ummati Somaalii kan malee filannoo bira hin qabu federeeshiniin ammaan kana ummati Somaalii akka Somaaliitti jiraachuu fi baduu kan murteessu kan irrattu nam tokko mari'achuu hin barbaannu federeeshiniin ammaan tan dhufe kunin Mustafeetu jira. Ummati Somaalee Hiwwahatirraa argatee jedhee hin yaadu ummati Somaalee qabsaawee lolee ka argate bu'aa qabsoo isaati injifannoo isaati ni tikfata jechuudhaani achi gubbaattu akkas dubbatee jedhama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo walgahiin kun akkasittuu ka deeme wantoota odeeffannoo walgahii biltsiginnaa ka Finfinneetti guyyaa lamaa fi geggeeffame odeeffannoo isin biraanii gahuutu jirra. Odeeffannoo walgahii biltsiginnaa kana akkuma jiruuni isin biraan geenna. Warri Oromoo nama takka waan dabarte takka waan dubbanne biltsiginnaan Oromoo odoo silaa biltsiginnaan Somaalee jiraachuu baate odoo biltsiginnaan Beneshaangul jiraachuu baate odoo biltsiginnaan jechuun Affaar jiraachuu baate isaan takkalle jechuun waa dubbatan hin jirani akka saree rifattee miila lamaan jidduu eegee keewwatanii quphananii laftaawaa turanii akka tokkoon jechuun biltsiginnaan Oromiyaa hin dubbanne maal jennaan warra kan itti fayyadamaa Somaaliif Affaariif Benishaangul Amaaraa irratti fayyadamaa jiranii yaaduu danda'an. Gaafiin Oromoo gaafii warri bira fayyadamuu miti gaafiin Oromoo gaafilee mataa ofii qaban. Gaafii Oromoo gaafii abbaa biyyummaa Finfinnee irrattu gaafii afaan Oromoo afaan federaalii godhu gaafii Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa walqixxummaan mirkanaa'ee filannoo bilisaa dimokiraatawaatii fi gaafii hedduutu jira ka dinagdee ka hawaasummaa ka birookiraasii jiru kan sila oppiidootti Oromoo dubbachuu qaba. Oppiidoon hin dubbanne walgahii kanarra waan jira itti fufnaa isin biraanii gahuu isin biraanii dhaqqabsuu itti fufnaa jidduun ammoo jechuun hin deemina garuu hin deemina. Duuli Tiwiiterii akkamittu deemaa jira ka jedhu wal gaafachuu barbaanna. Duula Tiwiiterii kan gubbaatti weebsaayitii kan oromocause.org ka jedhu kan dhaqa tiwiit godha oromocause.org yoo dhaxxanii kunoo akkasittu isin dhufa weebsaayitiin kunin weebsaayitiin kun yoo akkanatti isin dhufe weebsaayitii kana scroll down akkas laala. Akkas kun deemsisa akkas oofa qubaan akkas oofsisa asiin dubatti bakkan peejii kan bakka feetan argitanii jirtaniin bakki kan namni manhidhaa keessa jiru kan bakka hashtaagiin jiru kan bakka feetan kiliik gootan yoo feetan asitti bakkuma feetanittu kiliik gootanii akkan isin geessa
yoonni akkan isin geessan dubatti ammaan dubatti gadum deemtanii yoo gad deemtaniin dubattu just scroll up you go like this akkan gootanii ol deemtanii tiwiitiin isinii barreeffame dhaadannoon isinii qophaa'ee tiwiit godha qofedha achiin dubattu tiwiit godhuudha tiwiit gootanii tokko tokkoon tiwiitii 200 qophaa'ee jira akkanuma ol deemsisaa tiwiit now bakkan tukka laala tiwiit now tiwiitarii keessan login godha paaswoordii fi akkaawuntii keessan itti naqaa mobaayilii irrallee hin jira linkii isaa sheer isinii goona oromocause.org asiin dubattu tiwiitiin kunini tiwiitii 200ti tokko tokkoon akkanatu ittiin deema hedduu isin galateeffannaa mee tiwiitii warri godhaa jirtan akkamittu godhaa jirtanii akkanatu deema laala 200 tiwiitii 200 gootanii jennaan hedduu isin galateeffatti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanaaf sagalee taatanii jirtanii Jawaar Mohammadiif sagalee taatanii jirtanii Baqqalaa Garbaaf sagalee taatanii jirtanii tiwiit now nami fixanii jettanii mobaayilii keessan jechuun fakkeenyaaf ijoollee taatanii dargaggeessa maazerii keessan faazerii keessan abbaa faadhaaf obboleeyyan keessanii nami hin beekne gargaara nami waliin jiraatan ruumeetiin wal gargaara walii godha tiwiitii kan akkasittuu geggeessa tiwiitiin duuli tiwiitarii isaa tokkofattuu hafe duula tiwiitarii isaa tokkichaaf kan keessattuu tiwiitii hedduu erguu qabdanii tiwiitii hedduu dabarsuu qabdanii sa'aatii tokkichaaf kan keessattuu waa hedduu godhuu dandeenya mee gaafilee okay Leena Lufoo itti cabsaa jirra galatoomii linkii as jala nuu kaayii naan jettee jirti linkii as jala kaayee jira Najaat Arsii linkiin salphaadha jechuun oromocause.org kaa jedhu achiin dubattu linkii isinii haa erguutime oromocause.org achi deemee linkii fuudhee Facebook irrattuyyuu linkii barreessee linkii kana wanni haa godhuuti pin haa godhuuti .org ado miidiyaan kennu cuftinu akkas hojjete kalee galgal silaan hojjedhaa ture rakkoo wayii tokkoof jechuun haalli naa hin mijanne dhiifama isin gaafadha kalee waada seeneen dhufne amma kunoo dhufne jirra sa'aatii gadaafe xiqqoo kan keessatti akkas goona linkii isinii ergee jirra yoo duuli kun jechuun yoo duuli kun darbellee itti fufa hin dhiisina isin godha namni na gaafachaa jirtan linkii kunoo linkii isinii barreessee linkii kan jechuun wanni godhee jira linkii kana pin godhee jira linkii an barreesse kana deemaa tuqaa achiin dubattuu erga tiwiitii keessan linkiin an isinii barreesse jira linkii kana tuqaa tiwiitii keessan nu erga linkii nu ergime meesii qonjoo si ergee jira itti cabsaa jira Ahmed linkii si ergee jira Ahmed maxxansi Khalid Kadir maxxansee jira Sadiq Muhammad waan gaariidha jettee gootee jirta Sadiq Muhammad Machaara jabaadha jettee jirta jabaadhatillee godhi biyya ofii maaltu gahaa Facebook nuuf erge Kadiroo biyya ofii ergee jira mee telefoonoo please nuuf erge telefoona Amina Daaluu telefoonii jechuun tiwiit godhuu fi maal godhamatti yaada kennadhaa miti telefoona miti achi gubbaattu hirmaadha tiwiitii godha tiwiitii jechuun irrattu hirmaadha isiniin jechuu barbaanna akkas nu godha tiwiitii keessanii nu godha akkamit deemaa jira tiwiitiin kun akkamit deemaa jira Oromocause'n akkamittu deemaa jira mee akkamittu deemaa jira warri daawwachaa jirtanii nu barreessa yaada keessan isin biraan gahuu deemna yaada keessan isin biraan gahuu deemna yaada keessan guddoo barbaannaa yaada keessanii guddoo barbaanna hidhamtoota siyaasaa Oromoo gadhiisaa jechaa jirra hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifamanii godhuu qabna hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka gadhiifamanii duula kanarrattu hirmaadha nu godha duuli tiwiitarii kun jechuun tiwiitii deema as tuqa websaayitii sandaqa achiin duubattu jechuun duula tiwiitii as dhaqa tiwiitii nu godha isiniin jechuu barbaanna daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo gurguddoo birattu jira waan Abiy Ahmed itti jiru odeeffannoo birattu isinii jirra odeeffannoo isin biraan gahuu deemna warra dargii gadhiisuu deeme jira Jawaar Mohammadiitiif Baqqalaa Garbaa manhidhaa keessatti filannoo akka hirmaanne godhe warra dargii ka Mangistuu Hayilamaariyaamii warra Tasfaayee Gabra Kidaanfaa wajjin embaasii Xaaliyaan keessatti hidhaman
Abiy Ahmed gadhiisisu deema. Abiy Ahmed waan sana irratti jechuun maal akka inni godhuu yaadee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Abiy Ahmed warra dargii gadhiisisu deema. Kanallee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Dhimma abaa'oo waldhaba abaa'oo jedhame ilaalchise boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baasee jira. Kanallee odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Tiwiit godha eegii jennu feesbuukii keessaa hin baay'inaa yookaan yuutuubii hin dhiisinaa daawwadha. Waa godha yoo isin jedhan Oromoo waa godha. Namni wadaawwatan telefoon bilbiltanii akkamiin tiwiit goonaa jettanii dhibbe tokko namatti bilbiltanii yoo garuu godha isin jedhan keessaa hin baay'ina. Action. Maallaqa buusaa eegedha namni maallaqa buusu tokko lama tiwiit godha yoo jedhan namni maallaqa tiwiit godhu takkaa lama. Petitionii mallatteessuudhaan tokko lama ambeeta waan Oromoo kuyyee godhana ajaa'iba. Tigreen eegedhan akka tuuta kinniisatti gooti. Duulii tiwiitarii warra lakkoofsan akka inni hin gahanii labsachuusan addunyaa kana. Oromoon cuftu waan Jawaar haasawaa tiwiit godha eegedhan namni godhu hin jiru. Namni godhu namuun takkaa lama. Saatalaayitii Oromoo gargaaruudhaan namni godhu. Tigree gargaarsi maallaqa kan buusaa eegedhan. Miiliyoonii hagam buuste. Eertiraan xiqqoon koovidiin Eertiraa seene jedhanii miiliyoonii 7 buuste dhiyoo kana. Oromoo waraanaa yoo jiran namni buusu hin jiru. OMN yoo jiran 500 namni buusu hin jiru. Yoo jechuun waan biraa jedhamu wanni godhame hin jiru. Maccaaftuu lama jedhan 200 hacaaluu namni hunduu hacaaluu maallaqa hacaaluu yoo buusan 200 namni taru hin jiru. Warri biraa yoo taate akkam tarkaan fudhatan. Diyaaqoon Zamerkuun Beqqalee Bataskaanii gubatee qeesiin fannifamee odeeffannoo sabaa miiliyoonii 2 guyyaa 2 keessatti walitti qaba. Duula Tiwiitarii Oromoon namijjeessaa jiranii warri duula Tiwiitariitiin nu caalanii jiran. Nu Oromoon namijjeessu nu jenne godhuu hin dandeenyu. Hidhamtoota siyaasaa anam waanumna aarsi. Jawaar maal keessa jira odeeffannoo Jawaar dhibbinutti bilbil. Tiwiitarii Jawaariif godha eegedha namni godhu hin jiru. Baqqalaa Garbaa maan keessa jira. Keen rabbiin nu abaaree jira. Rabbiin nu abaare. Ta Oromoo garuu hin deemtu namni oduu namni odeessu. Ati kamaal goota rabbi si gargara. Ufii kan keeti sitti Oromoo abaaree yoo ati tiwiit hin goone. Yoo ati waan gargaaruu qabdu hin goone rabbi sin abaarre sihi ka ufa abaare. Yaada gade galummaa yaada yareena yaada dadhabinsa sammuu keessa ta Oromoo ta'uu baraan hin taane maal godhaa jirti ka Oromoo akka taatu. Ka Oromoo rabbumatti akkas rabbi bira dhufte ani waanuma gos kana dhagahu jibbi nama odeeffannoo gos kana odeessu ka ufii waan godhuu danda'u hin goone rabbi bira akkas taatee waan hundayyuu rabbi sababa godhatu. Kun nama yaraadha. Nama du'a dadhabaadha gadheedha. Waan gos kana dhiisa mee waan dandeettani tiwiit godhaa. Yaa warri tiwiit gootan ammoo jechuun isin galateeffanna. Garuu warra hedduu oduma qofa bukeessu malee, oduma haasa'uu malee, oduu guuruu malee yoo abaasa jedhan birri takka kiisii qabatee hin baase. Yoo dubbadhe jedhan ammaatii abaluu achi qaba biyyaan akkas qaba maalii keessan sii barreessa sagalee hin dabarsini akkas na hin godhin. Namni maatii hin qabne biyyaa hin jiru. Namni fira biyyaa hin qabne hin jiru. Namni kennu irri dabartee miti ka kennu. Waan akkasii kana akkasittuu akka yaaddan. Wagootan malee namni bira ka godhu hin jiru. Ana sihi ka wagoor malee nam bira malaayika biraan eegina. Ka Oromoo wagoor Jawaar biraan eegina. Jawaar ta'uu dandeenya yoo wagoon. Nam bira hin eegina. Ufii kan keeti godhi namni bira ma hin goone jedhe dubbadha. Odoo waa hin goone nam bira irra waan eegina. Ufii odoo hin goone. Odoo ufii hankeeti waan takka hin goone. Kana waan jechuu barbaadu. Tiwiitarii kanallee namni godhaa hin jiru. Duulii Oromootiif ka Tigraay wal biratti ilaalama. Ka Tigraay xiqqaadha. Warri gootan galatooma warri wanni fudhatan. Kaan ammoo warri guddinni oduu qofa odeessuu qofa. Oduu irra haa guddannuuti. Kan isin jechuu barbaada. Hayyee odeeffannoo biltsiginnaa Oromiyaatii fi biltsiginnaa Amaaraa jidduutti ta'u amma biltsiginnaa Oromiyaatii fi Amaaraa jennu siyaasa buuree kana jechuun dhagaa ofii gad dhuftanii gad deebi'aa kottaa dhagaa ofeetanii. Walgahiin godhamee biltsiginnaan Amaaraa injifannoo yaadaa qabatee dhufe. Yaada gurguddaa biltsiginnaa Oromoo wareersu. Biltsiginnaa Oromoo ejjannoo isaa dhahee irraa bittinneessu qabatee dhufe. Abiy Ahmed tokkoffaa bakki dadhabaa irra dhufe. Waraana Tigraay mo'adhee jira jedhullee waraanni Tigraay kulleen dheeratee jira. Injifannoon isa kunillee rarraatee haftee jirti. Lammaffaan Abiy Ahmed ammoo beesii cima hundee cima Oromoo qabatee hin dhufne Oromoo biratti jibbamee jira jettee naftanyoonni waan yaadduufi ammaan tan Abiy Ahmed dhahuun Abiy Ahmed dadhabsuun salphaadha jettee waan yaadduuf duula guddaa irratti goote dhuguma Abiy Ahmed jechuun miila of madeessee jira. Gaafii Oromoo waan takkallee hin gaafanne gaafiin Oromoo inni aangoo qabachuu waan deebi'ee si'a waan takkallee hin jenne warri naftanyaa ammoo biltsiginnaa diiguu dhufnaa jedhan yoo biltsiginnaan kunini kan waan hojjanne taate biltsiginnaa diignaa balleessinaa
kajedhuun dhufanii warri gaafii ciccimtuu gaafatan kanaanii bu'aa guddaa buufachuu fi dhufanii ka biltsiginnaa amaaraa akkasi turte ammoo biltsiginnaan Benishangul biltsiginnaan Somaaliitii fi biltsiginnaan Affarii waan gootanii OPDO'n biltsiginnaan Oromiyaa salphina jalaa baatee jirti warri torbaan kana federeeshinii akkas dhaabannaa federeeshinii maali jinni jedha cuftinuyyuu ada bishaan bu'an ta'an takka hin turre shimallis hin turre Addisuu Araggaa ka feesbuukii gubbaatti afur nukkute taayee danda'a maaliin ergamtoonni biltsiginnaa torbaan kana akkuma sana agartan jechuun warra Amaaraatiin wal dhabuu dhiisanii Jawaaritti deebi'anii jiranii duula Tiwiiterii ka hawaasummaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanatti deebi'anii jiranii warri kun warra faayidaa hin qabne gadheedha gadhee garaa ofiitti fi qabsooftu malee Oromoo haajarraa hin qabne jechaa baanii akkuma suni akka dantaa haajaa Oromoo hin qabne walgahii guyyaa lamaan kana ka geggeeffame ka biltsiginnaa kan irratti mul'atee jira walgahii kan irratti jechuun Afar Benishangul Somaalee akkasumas warri uummattoota kibbaatii fi Hararii faalleen mudhii hidhataniiti ka isaan falmatanii gaafii federeeshinii kan gubbaatti gaafii federeeshinii kan irratti ka hidhatanii mudhii hidhatanii ka isaan falmatan Itoophiyaan durii hin deebitu awwaalamtee jirti yaadan jedhamee jira. Federeeshiniin ammaan tana hanqinni qabaatullee itti fufuu qaba. Foyyeessaa deemna rakkoon heeraa miti rakkoon haala jechuun heerii kun hojiirra oolee sun foyyeessuu deemna jedhan irratti walii galanii jiranii federeeshiniin saba hedduu ka ammaan tana jiru irratti duulii banamelleen sirrii akka hin taane heerii fooyya'aa akka inni qabu kun ammoo dhawaataan akka inni deemuu qabu dubbatamee jira kun ejjannoo biltsiginnaa Amaaraatiif Abiy Ahmedii qabu addaadha akkasitti dubbatamee jira karaa biraatiin ammoo ajjeechaan uummata nagaa dhaabachuu qaba ka jedhu sun irratti walii galamee jira karaa biraatiin ammoo wanni humnaan taya lafirratti lafa waraanan qabanne humnaan dhabne humnaan deeffannaa ka jedhamu lafa Amaaraa Walqaayit Tsegede raayyaa wanni jedhamu ammatti ka humnaan Amaarii deeffate hin jiru deebi'uu qabdi lafti kun Tigraay jalatti biltsiginnaan lafti kun akka qaama Tigraay ta'e beeka dhimmi lafaa gara inni deebii ittiin argatu koomishinii eenyummaa fi akkasumas bulchiinsi daangaa ka murteessu ka Abiyyi gaafa angootti dhufe dhaabbateen warrattuu murteessaa malee Amaarii humnaan waan qabatee fi hin deebisuu jedhamee dubbatamee jira. Inumaayyuu warri Amaaraa waan ni jedhe lafa kana itti madoofne itti doonee biltsiginnaa nutti cabse boojuu deeffannee jirra biltsiginnaa nu cabsineefillee deebii nu hin kennine maalii ka jedhu sanillee biltsiginnaa sabaa fi sablammiin hundinuu dhiifama hiwwaatiin nutti cabse ka jedhu hiwwaatiin qabsu sabaa fi sablammiitiin jibbame meeqaleettu qalachiin dubattu ammallee sabaa fi sablammiitu baasee ka jedhu irrattu walii galamee jira. Kaan ammoo lafti Tigraay tokkolleen hin deebitu ka jedhu irrattu walii galamee jira. Heerii kunini akkasittuu jechuun hin jijjiiramu humnaan ka jedhu dubbatamee jira. Walumaa galatti jechuun biltsiginnoonni naannoo hundinuyyuu waan jajjaboo dubbattee biltsiginnaa Oromiyaa ka dabarte ka gaafii Oromoo tokkollee hin kaasne ka gaafii Oromoo takkallee dubbate gaafiin Oromoo takkalleen hin deebine filannoo dhuftu akkamiin mo'annaa irratti wanni jedhame. Warri Amaaraa jechuun walgahii kanarra dallansu guddaan bayanii biltsiginnaan haala kanaan jechuun itti fufuu isaa shakkii guddaa kaasanii jiranii yoo akka biltsiginnaatti gaafiin Amaaraa hin deebine lafti Amaaraa hin deebine ajjeechaan hin dhaabbanne biltsiginnaa keessaa baanii akka Amaaraattu ijaaramne biltsiginnaa irratti qabsoofna waan jedhamu suniini gargarii bahanii deebi'anii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo gara lafirrattu maaltu jira eegi murtiin kun darbeen dubatti warri Amaaraa maal godhe akkamittuu gargarii bahanii ka jedhu odeeffannoo jidduuni itti deebina duula Tiwiiterii kana sa'aatii takkattuu nu hafe duuli sa'aatii tokkoof daqiiqaa sagalittuu hafe duula Tiwiiterii dhaamsa kana akka isin argitan isin agarsiisaa jira itti fufa dhaamsa kana nu geggeessaa isiniin jechuu barbaanna hedduu galatooma duula Tiwiiterii kana jajjabeessaa itti fufa oromocause.org websaayitii jedhu deema websaayitii isaa jalatti barreessa jira linkii isaa pin isinii godhee jira websaayitichi akkanatti dhufa yoonni websaayitiin akkanatti dhufe bakka kan tuxxanii bakka dhiifam waan birattu naa bahee yoonni isinii bahe bakka kana yoo tuxxanii maal ta'u jira websaayitiin kun bakka already tuqee jira achiin dubattu
akkasitti websaayitiin jalqaba dhufa achiin dubattu kan tuxxanii achiin dubattu tiwiitii qophaa'ee tiwiitii godhuu qofa tiwiitii qophaa'ee kana tweet now godhuudhaan dhaamsi qophaa'ee wanni cuftinuyyuu xumuramee jira dhaamsi dabarsuu qofa irrattu hirmaadha nu gargaara isiniin jechuu barbaanna. Biltsiginnaan Amaaraa walgahii irraa eegi bahee miira akkamiitiin bahee hafuura akkamiitiin bahee kan jedhu odeeffannoo isin biraanii gahuu deemna. Nama 1,530 olitti daawwachaa jira. Feesbuukii kiyyaa fi Tiwiiterii kiyyarrattu namni as dhuftanii daawwattan kun hedduu galatooma faffacaasaa qoqooda waliin nu gaya. Liinkii jechuun Tiwiiterii Jawaar Mohammadiitii fi hidhamtoota siyaasaatii fi sagalee ta'uu kan filannoo mootummaa Itoophiyaa saaxilu tiwiit nu godhaa isiniin jechuu barbaanna. Wanni kun akka malee barbaachisaadha. Maaliif isin barbaachisa seetan? Jawaar Mohammadi hidhee Abiy Ahmed. Jawaar Mohammadi ka aangootu isa baasee OPDO godhe. Jawaar Mohammadi ka qeerroo ijaaree OMN dhaabee OPDO godhe Abiy Ahmed garbummaa wayyaanee kan inni umrii ijoollummaatti maanjisummaa itti seene jalaayis baasee mootii Itoophiyaa isa goosise har'i jechuun Jawaar Mohammad man hidhaa jira. Har'i waan Itoophiyaa kanutti immoo Biraanuu Naggaatedha. Garuu Jawaar Mohammad hidhee Baqqalaa Garbaa hidhee Abdii Raggaasaa hidhee Yaasoo Kabbadaa hidhee Shamsaddiin Xahaa hidhee warra Mangistuu Hayilemaariyaam Abiy Ahmed gadhiisutu jira. Warra Mangistuu Hayilemaariyaam beektanii hoogganaa isaa jechuun Tasfaayee Gabrakidaan wajjin warra embaasii Xaaliyaan keessatti dhokatanii haga ammaanta nama hidhaa jiranii warra suni gadhiisuu fi araarii bu'ee fi jira. Mangistuu Abiy Ahmed gartanii haginni Oromoo jibbu. Jawaar Mohammad hidhee OMN cufe miidiyaalee OMN cufe miidiyaa Habashaa kan naannoo Amaaraa Finfinneetti galche. Abbaa biyyummaa Oromoo irrattu ka Oromoon qabdu waakkate bulchiinsi naannoo Amaaraa gara Finfinneetti akka inni dhufu godhe. Jawaar Mohammad har'a hidhee miidiyaa Itoophiyaa gubbaattu xiinxalaa federeeshinii sirni federeeshinii baduu qabaa ka jedhu Biraanuu Naggaattu na haasa'u. Daani'eel Kibratittu Itoophiyaan kaffitaa irra baate jedhe Jawaar farattu dhaadata. Amma sanbira baanee dabarree Jawaar Mohammad hidhee har'a warra Mangistuu Hayilemaariyaam ka dhiiga sabaa fi sablammii xuuxe gadhiisee jira. Namni lama akka araaranii hidhaa irraa bahu jaartiin jechuun sarara diimaa sararteessan inni Abiy Ahmed gaafate araara yookaan ammoo jechuun dhiifama gootee fi jirti hidhamtoota Mangistuu Hayilemaariyaam kabar jechuun himata qeeshibbirii keessa jiranii koloneelota dargii jechuudha. Birhaanuu Baay'ee fi Jeneraal Addis Tadlaa warri kullachuu gadhiifamanii jiranii. Warri kun jechuun Tasfaayee Gabrakidaanii torban lama Mangistuu Hayilemaariyaam eegii baqateen duubatti pirezidaantii Itoophiyaa yeroo gabaabaa tahee bulche warri kun warri yakkamtoota gosa saniiti. Abiy Ahmed Itoophiyaan inni barbaadu kana. Waraanii kun inni gaafa dhalate Tigraay gaafa mo'atamteen duubattu aktivistoonni Mangistuu Hayilemaariyaam aktivistoonni nafxanyaa ijoolleen Amaaraa ka Oromiyaa keessa dhalatte Mangistuu Hayilemaariyaam faaruun isaa dabalee jira. Mangistuu Hayilemaariyaam maal goota Norway koottu galii aangootu deebii koottu galee jechaa turanii diinni kan kee badee jira juntaan diinii kan kee Hiwwahaati wanbadeen badee jira. Mangistuu kootti biyyi keessatti deebi'anii siyyuum Tashomee Faatii barreessanii Mangistuun faaruun isaa dabalee jira jedhee oduu hojjedhee jira. Intal Mangistuu Hayilemaariyaam Tigistii maqaan Mangistuu Hayilemaariyaam ani hin beeku. Facebook irratti faarsaa jiranii yakka Mangistuu himatamuu hin qabdu Itoophiyaa keessa dhufte siyaasa irratti hirmaattee akka dorgomuu qabdu hunda faarfamaa turte. Warri kun warra Mangistuu Hayilemaariyaam ka hidhame. Warra Mangistuu Hayilemaariyaam ka hidhame koloneelota dargii jeneraalota dargii koloneel Birhaanuu Baay'eetii fi akkasumas jeneraal Addis Tadlaa gadhiisa jirani mootummaan Abiy gadhiisuu fi murteessee jira. Jawaar Mohammad mana hidhaa keessattuu hidhame har'i jechuun akkasittu salphatee jira. Abbaan qeerroo kanaaf tiwiitii godhuu dadhabdanii Oromoo waan nu itti jirru kayyoo gartanii yoo kun hirriib isin hin dhowwine yoo kun isin hin yaaddessine Itoophiyaa ammaan tanaa keessatti koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhame. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkasittuu dararame kiloogiraamii hagam irra bu'ee huqqate dhukkubanii doktoroonni abbootiin qabeenya Oromoo biyya san keessa ari'amanii bahanii Dinquu Dayyaasaa faati. Hacaaluun ijjeefame Mangistuu Hayilemaariyaam har'i koloneelonni isaa jeneraalonni isaa ka qeeshibbirii araara godhamaafii jira.
araarattu godhamaafii jira. Mangistuun bormanatti biyya deebi'uun oolu Oromoo. Abiyyi kenna ilma abbaa gadaa jettanii warri yaaddan Mangistuu Hayilamaariyaam borsii galchuun oolu haala ammaan tan jiruun. Mangistuu Hayilamaariyaam kanaan dura Abiyyi galchuuf jedhee wayyaanettu falme. Gaafa akkuma gootu dhufee hidhamtoo siyaasaa galchi Mangistuu Hayilamaariyaam akka inni galu warri biltsiginaa Amaaraa gaaf sun adeeppaa jedhamanii maqaan maali biyaadeen jedhamanii akka inni galu turanii fedhanii turanii garuu yeroo sanittu Mangistuu yaadattanii gaafa Hayilamaariyaam Dassaalany Zimbaabuwee deemee footoo Mangistuu wajjin ka'ee gaddeebi'e. Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin footoo ka'ee Hayilamaariyaam Dassaalany gaaf Zimbaabuwee dhufe feesbuukii gubbaattuu gadhiisee mata duree guddaa ta'ee achiin duubatti footoo san hunda diliit godhee BBC'n faatii hunduu Aljazeeraan faatii hunduu haasawan. Mangistuu gaaf sun galchuu fi karooratti ture. Hiwwaatittu balaaleffate gaaf san. Qashibiriidhaan Tigree ajjeese Eertiraa ajjeese Eertiraattu balaaleffate. Mangistuun amma hin deebi'aa biyyi. Yoo har'a jechuun jeneraalota isaa Biraanuu baay'ee fa'a Addis Tadlaa fa'a gadhiise. Mangistuu waan hin galleef hin jiru Jawaar Mohammad ammoo mana dukkanaa keessattu hidhamee har'a nyaaphan diinan marfamee murtii deemu sodaata. Mirgi isaati fakkeessaaf illee seera kijiba sullee dhaabbatee falmachuu sodaata. Kana haalii Oromoo tiwiiti godha wanni isin hin jennuuf kana. Abiy Ahmedii gos kanattu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo wanni isin beekuu qabdan kana. Wanni isin gubuu qabu hirrib isan dhowwuu qabu kana. Ilma abbaa gadaa maalii waan jettan diraamaa dhiisa. Warri Mangistuu Hayilamaariyaam hidhamee hidharra hiikamee Jawaar maal hidhattu galu leencoo lataa faati maal akka itti dhaga'amaa dubbatanii leencoo baatii faati. Diima naga'oo faati galaasa dilboo faati. Warri Abiy jal deemu. Hayyoota Oromoo nama 10,000 meeqattuma hidhaa jira Oromoo. Har'a nafxanyaan cuftinuyyuu baatee jirti. Warri miidiyaa amashaa hidhame OMN wajjin cuftinuu baanii jiran. Warri nafsi gadaayii jechuun Asaaminoo Tsiggee waliin hidhame Amaaraa hidhameef hidharra baanii mindaa warra kaffalameef bakkattu deebi'ee jira. Dargiin har'a gadhiifamaa jira. Hayyoonni Oromoo amma hidhaa keessatti dararamaa miidhamaa jiran. Wanni nuti jiru waan gos kanaati. Yoo kan caala salphinni fafii jiraata. Abiy Ahmed diinummaan inni Oromoo qabu kan caala ragaa waan tokko hin jiru. Ammallee ilma abbaa gadaa jedha faarsa warri faarsatan. Kun ilma abbaa gadaa miti diina Oromooti. Mangistuu wajjin har'a. Mangistuu wajjin har'a tokkummaa yaada waan qabaniif warra Mangistuu gadhiisisaa jira. Bor Mangistuu biyya deebisuu danda'a. Garuu jechuun warra Oromoo manidhaa keessattuu dararaa jira. Manidhaa keessattuu Jawaar dararaa jira, Baqqalaa dararaa jira. Tuwiitii godha waan isin garsiifni kana. oromocause.org deema dura Twitter irratti hirmaadha. Oromoo kan godhu hunda dhabdanii. YouTube video kan nam hunda qooda maal jedhan akkaataa tweet ittiin gootan isin garsee ture. Akkaataa tweet ittiin godhu dandeettan isin garsee ture video kan nam hunda qooda. Haa godhamuuti. Mummura video kan warri Facebookii warri tweet godhu beektan. Mummura waan feetan godha itti fayyadama video kana. Mummura itti fayyadama. Ciccira itti fayyadama. Video kana. Maaliif akka namni hundinuyyuu Oromoon aktiif ta'u barbaada. Rakkoo Oromoo waa hunda rabbiin kan barbaade rabbii takkas godha rabbii maali miti. Isin waan gootan godha achiin dubattu rabbii irraa eegadha. Waan goona goono. Ani sheekin Oromoo, abbaan gadaa Oromoo, hayyuun Oromoo, qabaataan Oromoo, barataan Oromoo, barsiisaan Oromoo, haawwan Oromoo, dubartiin Oromoo, maanguddoon Oromoo yoo warri Mangistuu Hayilamaariyaam gadhiifamee Jawaar Mohammad Faatii manidhaa keessa jiraachuun isaan hin gubne taate wanni warri gubaa hin jiru. Nu gubachuu dhabe nu socho'uu dadhabetti hidhaa kennaa fi darara ofittu dheeressee mana rabbii waan tokko nu goone. Rabbi lafa badhaatuu irratti nu uume. Rabbi qabeenya guddaa wajjin nu uume. Afaan bal'aa wajjin nu uume. Qubsuma ajaa'iba nu kennee nu uume. Dhaawataa onnee Itoophiyaatiif gaafa Afrikaa godhee rabbi nu uume. Rabbi waan nutti hin tolin nutti hin arjoomin hin jiru. Takka waan jechuun namaa tahu. Badhaadhinni ilmi nama barbaadu. Ni'imaa ilmi nama barbaadu. Waan namni ilmi nama fedhu kan rabbi nutti qusatu akka hin jiru. Dadhabinsi kenna. Rabbi sababin tolfatina. Rabbi hin haalatina. Rabbi jechuun biyya badhaatu, biyya quuftu, afaan bal'aa, dagaagaa, saba guddaa, aadaa guddaa, qarooma guddaa waa hedduun nu uume. Rabbi waan nutti hambifate nutti qusatu hin jiru. Dadhabinsi kenna. Kan isinin jechuu barbaada. Daawwattoota kenna. Odeeffannoo isin biraan gahuu deemnu. Akkuma itti fufettuu jira. Dhimma jechuun biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromiyaa jidduutu waan tayaa jira. Waan deemaa jira odeeffannoo isin biraan gahuutu jira. Biltsiginnaan sadeen biltsiginnaan lamaan biltsiginnaan Oromiyaatii fi biltsiginnaan Amaaraa akkasitti wal dhabde. By the way, biltsiginnaan Tigraay illeen gaafii warri gaafate lafa Tigraay hundaayyuu birmadummaan nu hadeebi'u jedhanii falmatanii jiran.
biltsiginnaan Tigraahii warri Amaaraa milishoonni Amaaraa gadhiisanii akka bahan barbaadan. Lafti Tigraahii haala ammaan tan jirtu akka gargari hin qoodamne gargari hin cinne birmadummaa naannoo Tigraahii akka inni kabajamu barbaadan. Paartileen garee ka Tigraahii inumaayyuu Eertiraalleen hin jirti nu bira habaatu jechaa jiran. Warri mootummaa naannoo Tigraahii hundeesse paartiin naannoo Tigraahii hundinuu wal mari'atte ejjennoo gosa tokko naannoo Amaaraatii fi Eertiraa fi hegeree Itoophiyaa keessa qabachuuf wal mari'achaa jiran. Mariin Finfinnee fi Maqaleetu gaggeeffamaa jira. Tigraahii haala gosa kanattu jirti. Mo'atamanii jedhamanii gabafamanillee inumaayyuu waan warri dhageettanii jirtanii nu wayyaane jechaa jiran biltsiginnaan Tigraahillee nu wayyaanedha jechaa jiran biltsiginnaan Tigraahii Fenqil Tidet Areenaa Tigraahii wayyaane jechuun Hewwahaati jechuu miti. Wayyaane jechuun didda jechuudha. Didda uummata Tigraahii kan mirga isaatii fi bakki isaa haqaatii fi bakki isaa maltu kan Itoophiyaa keessatti falmatu warraaqsa onnee didda gabrummaa uummata Tigraahii hafuura agarsiisu hafuura ofiin of bulchuu of danda'u hafuura diddaa cunqursaa hin fudhanne jechuu uummati Tigraahii qabu agarsiisa. Nuun hunduu yoo wayyaane jettanii nama arrabsan nuun hunduu wayyaane jechaa jiran. Wayyaaneen jechuun sochii uummata Oromootidha. Isinitti himee jira. Uummata raayyaatu jalqabe bara 1942-43-44. Uummata didee ka'ee qabsaa jechuudha. Uummata raayyaa Oromoo ka raayyaatu qabsaa'ee haga Meqalee deemee Haayile Sillaasee mo'atee Tigraahii magaalesii gudditti Meqalee hundaa to'ate dhuma irrattu jechuun Oromoo raayyaa ka Tigraahii guutuu to'atte. Raayyaa xiqqoo sun beektan raayyaa xiqqoo san. Haayile Sillaaseen waraana Ingiliizaa gargaarsa argate Aden Yemen irraa jeettonni kolonii Ingiliizaa dhufanii uummata raayyaa kan magaalaa Meqalee qabate bombiin dhaanii keessa baasan. Wayyaaneen jalqaba qaddamaawii wayyaana jedhama afaan Tigraayitiin warri kun. Wayyaaneen jalqaba raayyaa Oromoodha Tigraay keessatti qaddamaawii wayyaane. Yoo seenaa Itoophiyaa seenaa Tigraay barbaadan kan Mallas Zeenaawii naman. Kan Aragaawii Berehee naman. Aragaawii Berehee gurri isaatiin isaa haasa'u dhage waan kananiin. Aragaawii Berehee. Gabruu Taarreqany seenaa Itoophiyaa kan inni barreesse. Gabruu Taarreqany jechuun nama Tigree cimaadha. Nama Aksumiti. Handhuura Tigrummaa. Qabsoon wayyaanee qabsoon jalqaba ka Oromooti. Qabsoon jalqaba qabsoo uummata raayyaati jedhee barreessee jira. Hewwahaat bar 1974 gaafa qabsoo jalqabu seenaa barbaadee ture. Seenaa kan gaafa barbaadu seenaan cimaan seenaa raayyaa Oromoo ka didda warrattu qaba. Maqaa warra wayyaanee jedhu fudhate. ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ከጀሩ አችራዱፍ ማለት ስለ ህወሓትን ወይ ሰንጨልሰኒ ከሰገልጨመ TPLF Tigray People Liberation Front kana jechuun English keessa jiru wayyaaneen English keessa jiru Tigrinya keessa ka jiru wayyaanee ka jiru ka jechuun raayyaa sanitti dhufe. Diduudha beekachuu wanni way anaa jechuudha waan biraati miti wayyaane jechuun. Yoo didan jechi diddaatidha. Way anaa wayyaane. Afaan raayyaa Tigrinyaadha. Afaan Tigrinyaa raayyaan jechuun guyyaa keessaa afaan Tigrinyaa baratee jira. Afaan Tigrinyaa warra sunitti afaan Tigrinyaa kan xiqqoo addaadha. Makaa Amaariffaa, makaa Oromoo, makaa Afariitii fi akkasumas ka Agoo qaba. Qabsoo gosa kanaatidha. Nuun hundinuu wayyaane nuun hunduu tokko jedhanii Amaaraa dura dhaabbatanii akkasitti falmachaa jiran. Farri biltsiginnaa Oromiyaa jedhamu waan takka falmuu hin danda'u. Garaa isaa malee. Cundurii hamaan warra kana. Farri hamaan warra kana. Fafa hunda isaantu nutti galche. Eegee akkas inneen dubattu. Biltsiginnaan Amaaraa akkamiin achi keessaa baate. Biltsiginnaan Amaaraa gaafii warri dhufee jalqaba hundutti qophaa'anii dhufanii aangoo qabeeyyii warra ministeera haga warri naannoo bulchu cuftinuyyuu warri kanaan dura wayyaanee jala deemee guunatu ka hudduu wayyaanee arraabu cuftinu opiidiyoo yookaan biltsiginnaa Oromiyaa irratti bombii qaban darbanii callisisan afaan qabsiisan haga Beneeshaangulii fi Afar dubbachuun jalqabin achi dhufee haga Mustafaa Umar
boolla sanduuqa biltsiginna amaaraa ka warri kun lamaan awwal dhufe mismaar irratti gad hin dhayin. Mustafeen jechuun abdii warra guddaa ture. Abiyyi aangoo irraa Mustafee piraayim ministeerii godhannaa ichaa yaadaa turani. Piraayim ministeerii fakkeessaa paapeet Somaaliin nu bulchanii yaada. Inni jechuun sabaa fi sablammii kanaa fi uummata Somaaliitii fi heerii ammaan tan jiruu fi federeeshinii ammaan tan jirtu wabii jedhee dubbachuun isaa mismaar irratti gad dhaye. Nafxanya jechuun yaadii warra achi keessatti walgahii kan gubbaattu du'e. Ka Oromoo waan takka hin godhin biltsiginnaan Oromiyaa. Akkasitti dubbiin deemti. Warri Amaaraa ka achi keessa bahe akka malee aaranii jiranii dallansuu guddaan bayanii. Dallansuu guddaa bayan kan keessa biltsiginnaan waa takka jiraachuu hin dandayu. Hegere Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa irratti warri walii hin galle warra jechuun man jaarratu irratti waliin garman warra waliin mana jaarratu irratti walii hin galle ammoo ka mana jaarrachuuf karoora qabu yaada qabu. Warra jechuun falaasama biyyattiin bulchani ri'oota alamii irratti walii hin galle ammoo ka waliin jiraanni jennu akkasi taatee jirti jechuudhani. Paartiin biltsiginnaan ammaan tana jirtu fedhii uummata Amaaraa kabachiisuu waan dandeenye fi pilaan B paartii Amaaraa hundaayyuu Abinii dabalatee paartii maqaa Amaaraatiin socha hunda waliin tokkummaa uumanii Abiyyi irratti dhiibbaa guddaa jajjabeessuu fedhii qaban. Ammatti biltsiginnaa keessa hin baana. Hubannoo jiruuni akka ilaalchi kiyyaatin. Garuu biltsiginnaa keessuma ta'anii Abiy Ahmedii deeggarsa Oromoo kan hin qabne jedhanii yaadan kan Oromoo fi Abiyyi walitti naquudhaan Abiyyi harki micciiruu itti fufan. Abiy Oromoo harki micciiruu itti fufan. Abiy jechuun torbaan lamaan kana injifannoo Tigraay irratti argalee qoma dhawachaa ture ammaan tana sulleen bacancaraa jirti konfiidensiin isa gabbu'aa jira. Legitimasiin Abiyyi waraan Tigraay mo'adhee jira achirra dhufaa ture. Amma sunillee gabbu'ee jira. Abiy Ahmed Oromoo biratti jaalatama maatuun qabu. Amaara uummata baadiyyaa biratti fudhatama hin qabu. Benishaangul biratti fudhatama hin qabu. Somaalee biratti fudhatama hin qabu. Injifannoo waraanaa ka argadde jedhu injifannoon sullee ammoo hin xumuramne. Waraan rarra'ee hafee jiru. Yoo waraanii kun akka malee cimee itti fufee ta'e waraanii kun Tigraayin dadhabsa Amaara ammoo hin gargaara. Lafa sun fudhatti lafa barbaadan. Abiyyi illee jechuun injifannoon ittiin dhaadatu kanallee gabbuusa. Konfiidensiis dhowwa. Uummata isaa akka ittiin dhaadan uummata isaa Oromoo harka hin qabu. Gos kanattuu deemaa jira. Warri kaalkuleeshinii kanaan deemaa jiran. Kana ka deemaa jiru. Ka deemaa jiru. Warri Amaaraa ammoo sodaa guddaa tokko qaban. Sodaan guddaa warri qabu takkini biltsiginnaan Tigraay illeen karaa Hiwwahaatii deemtee nuun falmiti ka jiru sodaa guddaa qabani. Hiwwahaatii fi OPDOleen hunduu biltsiginnaa yoo waliin taate Amaarii haala ammaan ta'e walgahii guyyaa lamaan kan godhameeni yaadii warra ka wahaa likkii kun nuttu jechuun nam jechuun namoonni nuun safarama yookaan nuun lakkaama ka jiru kun akka malee warra jibbisa jiran. Suni jechuun sodaa guddaadha. Tigraay karaa kaabatiin jirtu ammoo deebitee ijaaramtee jabaatti tokko taatii ka jedhu sodaatanii jiran. Badii warri Tigraay keessatti godhaa jiru qabeenyi isaan barbadeessaa namni isaan ijjeessaa jiranii Tigraay warra biltsiginnaatii fi warra areenaatii fi warrumaa jechuun fanqil hunda tokko godhee jira. Kun jechuun warra sodaachisee jira. Kun warra sodaachisee jira. Kaan ammoo wanni guddaan sodaan tokkini Amaaraa handhuura dinagdee Itoophiyaa godhuu ka jiru tokkotu ture. Handhuura dinagdee Itoophiyaa Amaaraa goonaa jedhanii dubbatanii turanii. Handhuura dinagdee Itoophiyaa Amaaraa kan ittiin godhan kun akkamiin godhame? Kooriidarii nagada Amaarii jechuun lafti isaa Gondarii fi haga Poort Suudaan walitti fidu Amaaraa guddaatu Suudaan kee jiraata. Dinagdeedhaan Amaaraa fi Gondar walitti fidanii Poort Suudaan godhanii alternative asebii jala Amaaraa bilis bahee kallattiidhaan ka balbala galaanaa Suudaan wajjin qabu Suudaan michuu godhatanii Gondarii fi Goojjamii jiddu galeessa badhaadhina kan godhatu dinagdee gosuunii qabanii. Kanaaf jechuun piroojeektii Laamuu poortii Laamuu ka karaa Itoophiyaatii fi Somaaliyaa fi Keenya ka kibbaa kan balaaleffachaa turan. Kunin jechuun haalli isaanii nagada kan isaan barbaadan kunin Gondarii fi Goojjamii walitti fidaa keessattuu magaalota Gondar jedhaman. Magaala akka jechuun Matammaa achiin ammaan kan lafa Tigraay irra qabatan Humara seetitti lafa jedhamtu kan. Lafa kan hundaayyuu
lafa kan hundaayyuu walittuu fide lafti Amaaraa kunini handhuura daldalaa akka inni ta'u barbaadan. Handhuura daldalaatii fi handhuura qonnaa akka inni ta'u lafti kun lafa laga takkasee gubbaa jirtu achiin dubatti laga jechuun hedduutti ka gara abbayyaatti yaani keessa yaa'a lafa diriira bal'oo qonnaaf illee taati keessattuu kaash kirooppii qabdu warri kun saliixii, nuugii, suufii, talbaa waan akkasii kan facaasanii wanni kun jechuun akka malee barbaadama achumaan karaa Suudaanitti arganii Suudaan raffidatanii isaan karaa jechuun Jabuutii sanii Asabii fi maanii sanii Amaaraa jechuun addunyaa biraatti walitti fidudha. Piroojeektiin sunini ammaan tanattu hin taane maaliif ammaan tanatti Amaarii sodaa guddaa keessa seenee jira. Suudaanii fi Itoophiyaan wal dhabdee jirti dubbii warri uumeen. Suudaanii fi Itoophiyaan wal dhabdee waraanii Suudaanii kallattii hedduun gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaachaa jira. Suudaan waraana ishii meeshaa gurguddaa wajjin gara daangaa Itoophiyaatti dhiyeessaa turte. Karaa Matammaatiin, karaa Gondariitiin Suudaanii lafa kenna jechuun taakkuu takka dabarsinii mootummaa Itoophiyaatti hin kennan jechuudhaani Abdul Fattah al-Burhaan dubbatee jira. Al-Burhaan yeroo ammaan tanatti jechuun waraana gurguddaa jechuun godhuu barbaada inni warra waraanati. Warra waraanaa kan jechuun mootummaa wanniitiin wal falmaa jira. Mootummaa namticha kana maqaan isaa eenyudha? Abdallah Hamduukitiin wal falmaa jiranii isaan ammaan tana muudii waraanaa fedhuu waraanaa godhuu barbaadan jechuudha. Is qofaa miti namni waraan barbaadu kabiraattuu jira. Kabiraattuu jira. Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaaloo nam jedhan dhageettanii beektanii? Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaaloo yookaan maqaan isaa kagababan Hammitti Dagaaloo jedhama. Hammitti Dagaaloo kun jechuun inni namni kunini nama jechuun waraana Suudaan keessattuu bakka guddaa qabu ajjeecha Daarfuriitu tahee keessalleetu nama himatamaa ture. Ajjeecha Daarfurii keessattuu nama akka malee himatamu inni kun ammallee jechuun Suudaanii ce'umsee eegii dhufee mootummaan nagayaa mootummaan ummata civilian government ka Abdallah Hamduuk dhaabbateen dubatti nama 150 olii ka ajjeefame laga Naayilii keessatti darbatan beektanii warra san hundaayyuu ka darbachiisee Kaartumii keessattu jechuun masakarii jechuun ajjeecha bara 2019 ka bishaan keessattu reef nama darbachiise kunini isa namtichi kunini humna Suudaanii darbatamaa ka jedhamu wajjin walitti dhufeenyi qaba. Namni kun Daarfurii keessatti jechuun Janjaawiid warri jedhama warra Araba ka uummata jechuun Daarfurii qotee bulaa buqqisee balleesse kana hoogganaa nama ture isa nama jechuun yakka addunyaallee sadarkaa addunyaallee yakkaan barbaadamu Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaaloo yookaan ammoo afaan Arabaatiin isaa yoo maqaa jalatti Hammitti Dagaaloo jedhama. Hammittiin kun nama gosa kanaati jechuun inni nama Sudanese Rapid Force jedhamu Rapid Support Forces jedhama. Humna Sudaanii darbatama kana nama hoogganu. Inni kun yeroo ammaan tana Al-Burhaanitti aanee nama lammaffaadha. Al-Burhaanitti aanee Abdul Fattah al-Burhaan jechuun ka waraana ka jechuun hoogganaa olaanaa caffee birmadummaa Suudaanii isattuu aanee namni jiru mootummaa ce'umsaa ka waraanaa kan keessattu Mohammad Hamdan Dagaaloo kana. Hamdan Dagaaloo kun yeroo ammaan tana Itoophiyaa wal loluu akka malee barbaadaa jira. Waraana jechuun akka malee qophii qabu Sudanese Rapid Sudanese maalisi maqaan Sudanese Rapid Support Forces ka jedhamu kana nama hoogganu isa qaba. Waraan kana jechuun ammaan tanatti bobbaasuu dandeenya. Waraanii kun waraan jechuun lola hedduu keessattuu qarame Itoophiyaa irratti duulaa waan jedhu fedhii gochuu ni qaba. Waraanii Suudaanii ka gara daangaa Itoophiyaa kallattii hundaan deeme kun amma abdii warri Amaaraa yoo halikkiin kun Suudaanii fi Itoophiyaa walitti fidanii jechuun koriidarii nagadaa ka Gondarii Matammaa irraa kaasee haga Poort Suudaan deemu ka Suudaanii sani. By the way, ministeerri haajaa alaa gaafa turetti Dammaqee Mokonnin waliin hojjechaa ture kana piroojeektii Laamuu ka Keenya kana ka kuffise warra kanadha. Piroojeektii Laamuu ka Keenya Abiy Ahmediitii fi Itoophiyaa jidduu lamaan Abiy Ahmediitii fi pirezidaantii Keenya Uhuru Kenyatta hariiroon jidduutti warra ka hamma tokkoffaa piroojeektii Laamuu kana kan naannoo afaan Oromootii fi warri Somaalii dubbatu ka Keenya kan keessattuu ijaaramu. Kanattu jechuun farmaajoon faana ittiin gammanee naannoon kun naannoo Oromoo naannoo Somaaliitti uummata kuushii dinagdee walitti fidu kaayoo jiru tokko qaba. Somaalii Itoophiyaatii fi Somaalii Keenyaatii fi Somaalii Soomaaliyaatii fi akkasumas Oromoo Keenyaatii fi Oromoo Oromiyaa lamaanuu walitti fida hunda walitti fida. Piroojeektiin kun warra kanattuu kuffise
yeroo hedduu deemanii warri piroojeektii kan laabii godhu turanii akka Faaraa Mo'allin fa'aatii warri keenya keessa jijjiranii MP Somaalii hedduutu Finfinnee deemee warra dinagdee hedduutu jechuun keenya irraa gara Finfinnee deemee waan kan mari'achuuf turanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa lafarra hirkisee waan kana irra kuffise warri kun keenya naannoo kan akka malee misoomsuu barbaaddi maal jennan naannoon Somaalii kun yoo dinagdeen akka malee badhaadhee keenyummaan itti dhagahame warra Somaalii Alshabaab fa warra adda addaa dindeeggaranii miirii fottoquulee nafaa keenyani dinagdeen naannoo Somaalii kana keenya biraatiin wal qixeessuu barbaaddi. Kanaaf poortiin Laamuu kun Suudaanii Kibbaatii fi Itoophiyaa tajaajilaa jedhameeti kan yaadamee jiru. Haa ta'u malee warri Amaaraa nu ka barbaannu Gondarii fi Suudaan walitti fidu Poort Suudaan jedhanii ka turanii suni ammaan tana haala waraana Suudaanii wajjin jiru keessarraa kan ka'e bakkaan bahuu hin dandeenye wanni kunini kanattu jira. Odeeffannoon isinii kennaa jiru kanattu jira. Amaariyaa bakki kana Suudaanillee rakkootu jira. Tigraahillee jechuun akka warri barbaadeefettu cabaa hin jiranii. Biltsiginnaa warri jechuun bulguu bineensaa Soobella warri jedhuun Benishangul warra rafaa hin jirtu Benishangulii dadhabanii jiranii. Karaa biraatiin Affarillee taananii ilkaan itti ciniinee jira. Wahundaaniyyuu jechuun warri Amaaraa kun Abiyyiitu nama godhee malee hin jiran. Abiyyiitu mataa irrattu baatee jennaan uummata Itoophiyaa ammaanta mataa irrattu albayaa jiran malee sila akka sabaa fi sablammiin jibbitutti Abiyyiitu ilaalchi nafxanyummaa ilaalchi Itoophiyyummaattu amana. Nafxanyaa durii jechuun Itoophiyaa nafxanyaa sun bira deemte sabaa fi sablammii odoon jalatinu dirqamte waliin jiraachuu barachaa jirtu. Har'a jechuun Itoophiyaa durii sen deebisna Itoophiyaa Minilikii jedhe siidaa Minilikii dhaabee fi wade kaffitaa zaman in mallisaa taallen Itoophiyaa jedhe warra du'e lubbuu isaatti godhe jiraachis malee. Nafxanyaan wanni biltsiginnaan nafxanyaa ka Amaaraa Benishangulii qofa yaadamachuu hin dandeettu. Benishangul akka warra nan baratiin qabdu, Benishangul akka warra jechuun miidiyaa hin qabdu, garuu walgahii gubbaattu isinittu Itoophiyaa nu barsiisa kanuu isin wajjin taa'anii bulguu bineensa Soobella nuun jettan jedhanii dhukkeerraa kaasan. Itoophiyummaan haga qumxa Amaaraatiin namaaf hodhitan Benishanguliif hin taatu. Akka warri itti mukan. Kanattu jira. Biltsiginnaan Amaaraa miira mo'atamuutiin waan kana keessaa galee daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo haalii jira. Kana karaa biraatiin ammoo maaltu jira? Lafa Tigree fi Amaariirra wal dhabaa jiran kana biltsiginnaan duula Tiwiitarii hin dagatinaan Tiwiitarii godha daqiiqaa 40 qabna. Daqiiqaa 40 qabna. Duula deemaa jiruuni lafa Amaaraa ka qabate jedhamu kan biltsiginnaan akka inni dhiisee bahu Amaarii akka dhiisee bahu naannoo Tigraay jalatti akka deebi'u dubbatamee ture. Haa ta'uutii malee Amaarii jechuun lafarrattu bulchiinsa adda addaa dhaabachaa jira. Bulchiinsa kana sadarkaa zoonittuu gurmeessanii jedhanii labsanii jiran walqaa'itti sadiitu maraa. Raayyaallee akkasuma jedhanii bulchiinsallee dhaabanii jiran namallee muudanii jiran waan nama ajaa'ibu warri Tigraay falmullee muudamanii jiran warra aangoo qabeeyyii naannoo kan bulchuu deemanii akkasumas caasaa mootummaa dhaabanii taappellaa bubuqqaa dhaabanii taappellaa Tigraay buqqisanii Amaaraa dhaabanii jiranii. Mallattoo Tigraahii ka qabu hunda balleessanii mallattoo Itoophiyaatii fi Amaarummaa ka jedhanii bakka buusanii jiranii. Waan nama ajaa'ibu alaabaa Itoophiyaallee buusanii jiranii. Amma immoo Amaaraa maas miidiyaa eejensiin reediyoollee banatee jira. Reediyoo FM setiti humaraa fi FM 96.9 jedhamu banee jiran. Magaalaa humaraa keessatti FM reediyoo afaan Amaarinyaa dubbata ka uummata naannoo kana amaaromsa. Jechuun uummati naannoo kana waggoo 30 kan Tigree ta'anii Amaarii buqqa'ee afaan Tigree ta'anii eenyummaa keenya deebisnaa jedhanii afaan Amaaraa FM bananii odeeffannoo mootummaa Amaaraa akka isaan argatanii uummata kan jechuun ka amaaromsa ka siyaasaa Amaaraa itti naqa FM banamtee jirti. Warri kun beektaa yeroo tokko tokko jechuun warri cimaadha. OPDO'n FM illee Oromoo keessatti hin bantu. FM nafxanyaa hagam ka Oromiyaa irraa mataa uummata Oromoo wareersaa Oromoo arrabsaa tuffattee kan irra jijjiirtee banuu hin dandeettu. Warri satiitu maraa irrattu FM banatee jira. Kunillee warra Tigraahii akka malee akka aarsaa jiru kan dhagamaa jiru daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo wanni deemaa jiru karaa kanaanii kanattu jira. Kan akka isin beektanii ka isinitti himuu barbaannu dhimma ABO irratti boordiin filannoo Itoophiyaa murtii dabarsee jira. Wal dhabee ABO lamaan wal himatanii boordii filannoo irratti ABO lamaan jechuun akkuma miidiyaan Itoophiyaatti gabaasuttu gabaasaa jirra. ABO Araarsoo Biqilaatii fi Daawud Ibsaattu wal himate lachuu wal ari'anii jiranii. Boordiin filannoo Itoophiyaa warri waliigaluu waan hin dandeenyeef dhimma kan qorannee murtii dabarsinee jiranii bifuma kanaanii hojii raawwachiistuu keessa Araarsoo Biqilaa ari'amee ABO keessa ari'amee jira. Murtiin darbe suni dogongora jechuudhaanii walgahiin suni ka godhame wantiin
walgahii sun namni argamuu qabu hin argamne walgahiin hin guunne jechuudhaan dubbatamee jira. Karaa biraatiin ammoo ABO'n araarsoo biqilaalleen Daawud Ibsaa ari'ee jira ka jedhutu jira. Sunilleen murtii sani fudhatee jira boordiin filannoo. Warri kun lamaanuu waan waliigaluu dadhabanii fi haala jechuun walgahii waliigala boordiin filannoo Itoophiyaa yaamee rakkoo isaanii akka isaan waliin mari'atanii rakkoo isaanii akka isaan walaasanii marii warratti hundaa'ee murtii dabarsuu fi walgahii qopheessuu akka deemu walgahii suni guyyaa fi sa'aatii isaa akka beeksisu deemu boordiin filannoo Itoophiyaa dabarsee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa jechuun wanni kun oduun miti. ABO diiguu fi yookaan ammoo ABO balleessuu fi waan biraati miti. ABO Daawud Ibsaa ka bulchiinsa Abiy Ahmedii olaantummaa isaa fudhachuu ta'e ka ammaan tana hidhamtoonni siyaasaa isaa hedduun hidhamaa jiranii suni diiguudhaan sun balleessuudhaan bakka isa ABO araarsoo biqilaa ka jedhamu maxxannee dhaabuu fi araarsoo biqilaa kun waan ammaan tana gubbaatti duulaallee godhamaa jiru kan gubbaatti ejjannoo karaa mootummaa Abiy Ahmedii dhaabbatee bilisiginna irraa wanni addaan baafamu yookaan ammoo bilisiginna irraa wanni adda isa godhu tokkolleen hin jiru waan gos kanattu deemaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo duula Tiwiiterii hin dagatina duula Tiwiiterii irrattu cimaa nu bira dhaabbadha isiniin jechuu barbaanna. Duuli Tiwiiterii kun hagammaa akka gaariitti deemaa jira waan gootan godha achiin dubattu yoo hin taanellee tan achiin dubattu hin taane jenne malee odoo hin goone wanni tokko hin taatu jennee dubbachuu hin qabnu duula Tiwiiterii irrattu hirmaadha isiniin jenna hedduu isinii galateeffachuu barbaanna haga jalqabne sa'aatii 1:26 deemnee jirra sagantaa kan keessatti duula Tiwiiterii akkasumas waan waraan Itoophiyaa fi Suudaanii walgahii bilisiginnaa irraa warra Mangistuu Hayilamaariyaam Kaabiyyi gadhiisisuu barbaade kan hundaayyuu isin biraanii gayaa turre walitti bu'iinsi godina Oromiyaatii fi godina Oromiyaa kan naannoo Amaaraatii fi Afaarii jidduu jiru ammallee gaabbeedha malee walitti bu'iinsi kun darbee akka inni jiru odeeffannoo hedduu isin biraanii gayaa turre isin jechuun warri nu daawwattan hedduu isin galateeffanna warri nu qoqqooddan hedduu isin galateeffanna odeeffannoo guddoo qabna kan naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa warri bulchaa bilisiginnaanii walgahii torbaan kana godhatte irrattu waan isaa wal dubbachaa turanii kakkana jechuun dubbachuu barbaanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ammaan tana odeeffannoo dhufaa jirtuuni waraanii Suudaanii daangaa Itoophiyaa cabsee seenee jira odeeffannoon jettutu jira daangaa Itoophiyaa kallattii hedduuni waraanii Suudaanii cabsee tarkaanfii qabiyyee Itoophiyaa haleelaa jira odeeffannoo jettutu jira odeeffannoo kana akkuma hubanneeni isin biraanii gahuu deemna. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti wanni inni jedhe hin jiru waraanii Suudaanii galgala hardhaa daangalee Itoophiyaa kallattii hedduun cabsee gara Itoophiyaa seenee jira odeeffannoon jettu bahee jira mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti wanni inni dubbate hin jiru mootummaan Suudaanii yeroo ammaan tana miidiyaan isaa birmadummaa Suudaanii kabachiisuu fi raayyaan ittisa biyyaa Suudaanii tarkaanfii fudhachaa jiru dinqisiifachaa jiranii waraanii Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee jira jedhamee dubbatamee jira haa ta'uutii malee Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsinee hin seenne kanaan durattu haleellaan dhaqqabelleen kiiloomeetirii 7 yookaan kiiloomeetirii 9 daangaa Suudaanii keessattu lafa kenna lafa birmada irratti tarkaanfii fudhatamee jedhamee dubbatamee jira mootummaan Suudaan gara daangaa Itoophiyaa seenee jira odeeffannoon jettu dhagayamaa jira odeeffannoo kana mirkaneeffannee isin biraanii gahuu deemna karaa biraatiin ammoo mootummaa Suudaanii ka Abdallah Hamduukii hogganu muummichi ministeera Abdallah Hamduukii mootummaa ummataatii fi akkasumas waraana Suudaanii ka hogganu ka durattu maqaa isinitti hime Abdul Fattah al-Burhaanitii fi Hammitii Dagaloo jidduuttu yeroo ammaan tana dorgommii guddaatti tura Hammitii fi al-Burhaan jechuun Dagaloo fi al-Burhaan waraan Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu qabna birmadummaa Suudaan deebisuu qabna jechaa jiranii waraanii yeroo hunda waraana gargaaraa mootummaa nagaa odoo hin taane kanattu jira waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu isin galateeffanna daqiiqaa 32tu jira duulii Tiwiiterii dhumachuu fi achiin duballee duulii Tiwiiterii itti fufuu qaba marroo tokko waa'ee duula Tiwiiterii kana odeeffannoo isin biraanii genna oromocoz.org
Oromo Cause arma dhuftanii website kan akka eegibantanii dubatti oromocause.org argaa jirtanii website kunin website kun yoo isinii mul'ate oromocause.org asiin dubatti dhuftanii bakka linkii kana eega argitan taate argaa jirtanii bakka linkiin kun wanni deemaa kun jiru jechuun this mouth bakka kana argitanii okay and then bakka kana click gootanii tweet isinii baya. Okay, free or political prisoners in Ethiopia jedha achini dubatti nama 1,100 fi 12,397 qofattu as dhufe laale. And then we're gonna just scroll it down like this and then we're gonna start tweeting here. Just touch it here, click here, boom, gone, tweeted. Kasma gaddemna. Here, tweet it. And that is how we're gonna do it to it. Everything is ready for you. Just come up here, click on this link, and then you're gonna tweet. Okay, guys. Haga amma ka haasofnee waliin ka turre hedduu san galateeffannaa waan nu daawwattanii hordoftanii fi daawwattoonni keenya jaallatamoo fi daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haga ammaa nu daawwachuu keessanii fi hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Tamsaasii keenyani ka guyyaa kana ka magaalaa guddittii Minnesota St. Paul irraa isinii dabarsinee kanuma fakkaataa duula Tiwiitarii kanarratti cimaa jabaadhaa itti fufaa isiniin jenna. Warri nu daawwatanii hordoftan hedduu isin galateeffannaa. Warri nu qoqqoodanii nu facaasanii hedduu isin galateeffannaa. Tiwiitii goggoduudhaanii Tiwiitarii kakkana faffacaasuudhaanii nu bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaanna. Sagantaan keenya kaarraa hagasuma waan nu daawwattanii hordoftaniif hedduu galateeffannaa. Waraanii daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti gaggeeffamaa jira. Suudaanii daangaa Itoophiyaa cabsite seente jechuudhaan maddeen garii gabaasuu jalqabanii jiranii odeeffannoo kana akkuma qindeeffanneen ka deebinee isin biraanii gaahuu deemnu ta'uu isinitti himna. Daawwattoonni keenya jaallatamoo fi kabajamoon galanni keessanii dachaadha waan nu daawwattanii nu hordoftanii nu qoqqoodanii fi sagantaan ammaan tana hagasuma duula Tiwiitarii irratti hirmaadha. oromocause.org that is the place. Bakka waan kan cufarraa argattan. Nagatti.